wareega kennine gaafa dargaggummaa gaazexeessummaa Itoophiyaa televiziyoonii keessa jirrus lubbuu keenya kennine hojjenne ammas immoo OMN keessatti haaluma kanaan dabarree as geenye wayita as geenye anallee gara biyyaatti kottu jedhanii naaf jedhanii dhufee haala kana haala biyyaallee waggaa 16 booda biyyatti deebi'ee waggaa 16 booda biyyatti deebi'ee haalli jirullee sadarkaa amma jijjiirama dhufu kanaan jiru kanaan tarii ceessifnee qabsoo Oromoo kana bakka itti goonaa ka jedhu jalqabumarraan kaaseen akkatti yaadaa ture jechuudha. Maaliif qabsoon Oromoo wanti irraa ka'ee jira. Qabsoon Oromoo qabsoo sabummaati. Qabsoo sabummaa keessa qabsoo mirga abbaa biyyummaa jira. Gaaffiin Oromoo adda durummaadhaan jijjiirama kana keessa deebii argataadha kanan itti hirmadhe jechuudha. Gaaffiin Oromoo 1 2 3 4 jedhamee Oromoon gaafataa jirutu deebii argataadhaan in deebifnaa ka jedhu waadaas galaa waan turaniif mees jara kana sappoorti goonee warri kaanis immoo dabaree eeggatee dabareedhaan sirni dimokiraasii biyya kana keessatti dagaagee guddatee hundumtuu Oromoon biyya kana akka guddeessa isaatti akka humna isaatti akka dinagdee isaatti biyya kana bulchaa itti fufaa ka jedhu yaadaa ture jechuudha. Egaa sababuma kanarraa kan ka'een guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo kennuun odeeffannoo uummata biraan ga'uun uummataaf isaan gidduutti riqicha ta'uun keessattuu immoo hordoffiin ageettiin dura OMN irrattis qabaataa tureef isarraa ka'ee ammas uummata kana sochoosnee jara kana bira dhaabnee jijjiirama kana milkeessinaadha inni guddaan. Sun gubbaa turte. Achirratti ammoo gizee OMN gaaf turtetti guddoo isa dhagaanii guddoo isa faarsanallee ni beeka gaafas fula dhibii ta'e eegee ammoo garan dabartee waan jira akka riqichaatti hojjedha kaayetat kan irratti namoonni gizee siqee qanfaa hin argina. Maaliif tasuniin yoo ati dhugumaan hojjettee uummata kan waliin taate maaliif siqee kan isaan maaliif ta'e gaafate? Egaa konfliktii garaagaraa jira uummata Oromoo kana walitti fiduudhaaf ilaalcha garaagaraa jira. Amma wayitan jara kana at least ceessifnee warri kaanillee dabareedhaan itti deemanii akkuma sirna gadaatti baallii walirraa fuudhanii biyyattii kanas Oromiyaas haa ta'u biyyattii kanas haa bulchan jennee yeroo wayita deeggarru warri immoo dafee lakkii numa dafnee itti darbuu qabnas warri jedhanti warri na balaaleffatan hedduu turan jechuudha. Isarraa kan ka'e komii irraan qabuun maa nama balaaleffatanii kan hin jedhu tu natti dhaga'amu. Kanaafuu dhugaa qabaayetu waan hojjedhetti. Waan hojjedhetti dhuguma irratti hundaa'ee hojjetaa ture. Kaleessas kan na dirqisiisee waa tokko sitti asirratti fakkeenya tokkoon kaasa. Gaafa Itoophiyaa televiziyoonii jirru hiriyoonni kiyya waggaa 4 hidhamanii gaafa too biyyaan baane Ambooni guyyaa OPD hojjechuu Amboo dhaqe guyyaa dhaloota isaanii jechuudha. Achi gaafa Amboo dhaqu ijoolleen dhagaa baatteetu mormii kaastee alaabaa OPD gubaa turte. Ijoolleen suni ani kaameraamaanii afaan Oromoo danda'u Itoophiyaa televiziyoonii afaan jira high schoolii Amboo fuulduratti dhagaa baatanii ba'anii dammaqaa OPD taateetu kan OPD irratti waraabuu dhufte maaliif galtee lafa abbaa keen qottuu jedhee na rukute. Poolisoonni gaafa hidhuuf jedhaniitiin gurbaa sanarraa orke poolisoota. Ana kan rukutame beeku. Konshasiin sun uumamuun isaa na gammachiisa malee waan ijoollee sana kuma jira. Isaan kan cufayyuu injijjiira wanni beekta yaadnam gargaarti bal'inallee haa qabaatu malee waan hedduullee kasaniin jedhan hin jiran. Nullee waan jedhan isa nama keessumatti horiillee faan isan qabdeedhan OPD'n lafallee yaasanii kennan jedhan heektara gam fudhate. Lafa akka propaagandaa yookiin olola sooshaal miidiyaa irratti oofanii miti. Ta duraan dura an akka nam tokkootti akka nama Oromoo tokkootti akkan an ofii itti of laalu nama dammaqa hubata dantaa ofii beeku dantaa uummata ofii beeku consciously haqa jirtu saniif dhaabbatu jedhee of laala. Ormii biraa akka biraatti ilaaluu danda'a. Akka namni biraan ilaalu sanitti immoo of laaluu hin qabu. Ofitti amanamummaa waan qabuuf jecha. Ani qabeenya abbaa kiyyaatuun isaa amane. Lafa magaalaa takka maqaan dhahu magaalaa takka keessatti kaadiremmaan OPD'dhaa tan barasanii dhuftee irraa fudhachuudhaaf akka nam mummurree biizinesaaf goonaa jedhanii irraa dhorkan irraa fudhachuudhaaf qooncoodhaa qabattee gabbaate. Lafti sun haga ammaa sakiir taate jechuudha. Ana asirratti ajjeeftanii awwaaltan malee dachii matiyya tanan fudhattu jedhanii jechuudha. Abbaan kiyya
jaruma OPDOtii fi wayyaanetu torchi godhee faayinalii waggaa 5 irraa amri rabbii isa qabatte jechuudha. Sababa sanii traumatize ta'e jechuudha. Duuba namni dhiigni akkanaa itti jiru namni gumaan akkanaa itti jiru dachii karameetira agasii naa kennaa jedhee kadhate an dachii abbaa kiyyaa maaliif kadhadha wanni beekamu qabu jechuudha. Ammoo yoo fudhachuu barbaade immoo ardaa biyya guutuyyuu Oromiyaan guutuyyuu teenya jechaa jirra maali karameetira 200 fi 400 jaanii maqaa nu baasaniin tuni qaanyi ceeraa fokku akka booranni keenya ba'an. Kanaafuu ceeraa fokku gaafatamuu yuumma mataan fudhannillee hin jiru lafti fudhannillee hin jiru kijibu aadaa Oromoo keessatti sirna gadaa keessatti kijibni ceeraa fokku akkanaa mira kijibni akka amantaatti illee amantii musliimaa hordofa haraam dhugaa jirtu irratti ragaa jiru irratti namni dubbachuu qaba jechuudha. Kanaaf anaannachuu hin qabnu dachii waliigalaatu ta'u Oromooti Oromoon abbaa irratti ta'uu qabaan falmachuun nurra jiraachuu qabaan si mata dhiiraa wanni nam gaafii tan akkan sangi gaafa dhufee waan dhuunfaa jalqaba irra namiyya ta'e walta makame gaafii uummata kee jirtu achi duub gara warra dubbitee naa deemna tanaaf hin amsaatiin booranatti waan sirra kaasan keessaa bita tattanuma jalqab gida baa'uun galuu feettu abbootii gadaatu hin argin amzaanii sulxaanallee guddaa kennaniif waadaa galanii fi abaa'oo galchuu dhaqeedhaan waan akkasii yaalte danqaraa keessa egaa wanni kun beekta waan dansaa waan uummata keessa jiru gaafachuun aaduma gaazexeessummaatti kan qabu wanti fe'amu gaazexeessaa kullee gaazexeessaa namni kullee nama margitee miidiyaa gubbaa irratti illee wada dubbatu akka kenna gaazexeessaa illee ta'uu ba'a ammoo duuba dubbiin tun hin jirti waan uummata keessa jiru adeemsi ijoollee teena raasaa keessa jirtu galchuu osoo jaarroleen gurmooftee jaliin qabiniin dura an qaam dhimmi ilaallatu kamuu wajjin abbootii gadaa keenya wajjin taa'ee haasofnee karaa sirna qabuun qaama mootummaa biyya hogganu wajjiidhan gara lixa kan osoo hin ta'in waraana gara kibbaan jiru. Akkamitti obboleewwan teena raasaa keessa jirtu kun galuu qabdi. Waan jedhu dhugaadha. Ummata wajjin taanee abbootii gadaa keenya wajjin taanee yaada wal jijjiiruun ture. Ammoo dhaqellee ture abbootuma gadaa keenya bira booran bu'ee ture. Gaafuma nu booran ijoollee teena raasaa jirtu wajjin wal haasa'uuf jenne asiitii koreen abbootii gadaa ijaaramuu labsiin dhageenye. Gaaf labsiin sun baatu abbootiin gadaa akkanatti ijaaramtee gaaf jedhan sanii nu booran jira ayyaaballu ture. Abbootii gadaa waliin turre. Sidii kumii waan kan qofqofdu. Jaaroleen ijaaramte abbootiin gadaa akka jirtanii isin jaaroleen abbootiin gadaa boorana kun as jirtanii nama tokkolleen achi jiru. Waa akkana immoo hangaftii Oromoo booran jedhanii abbaan gadaa boorana keessa jechuu yaa ol gaafannachumattu. Eegi dubbiin tun dubbii guutuu Oromoo taate. Mee booranni keessa jechuu argitee namni achumattu yaa gongum. Nu gaafasuu dursunee maan namni keenya kun akka inni galuudhaaf argitee quuqamum sabboonum Oromum irraa kan ka'e ijoolleen ta'e eegam yoo amma biyyi kun ce'aa jiraatu taate biyyi ta'a argitee dhaabni siyaasalleen argitee anammaan booda waraaniin qabu eegi argitee jaaldaa wadufaan hin jedhan taate ijoolleen ta'e maraasarraatti jechuu argitee nu dhagahame ijoolleen ta'e sun karaa nagaatiin akkamiin galtee argitee biyyan keessa waan isaanii malu akkamitti argatan waan jedhu. Yaalii goonee turre malee mootummaa wajjin wanni silxaan nuu kennanii inumayyuu baasii kiisii keessaa dhagayan. Qarshii iyyaadadha qarshii 32 ol baase qarshii kiisii keessa baase. Mootummaa wanni inni na godhe takka illee hin jiru. Horiimoonaatiin deemee jechuu jirtu. Horiimoonaatiin yaan dhaqe mootummaa wanni inni taa'e tanaa kennallee hin jiru. Amma sirratti wanni tokko jechuu jiranii eegi amma ODP'n filoofiitti jijjiirama Oromoon irra eegsuun irra isiin xiqqoo turteennaani gareen garii warra uurattaaf sun iyyuu hapirees godhuu jirtin jirti. Yaalii gaafas gootee mam gaabbita. Kun waan dansaa beek. Waan dhiirti yaalte waan argite waan yaalletti hin gaabbin. Waan yaalletti waan argite sab kennaaf hin ta'a jennee yaalletti hin gaabbin. Waan adeemsi keessa faallaa taatee nu arba gaddee biteef immoo ammallee hin falban. Waan irraa gaabbin tokkollee hin jirtu. Good. Damma kasi bir dhufam gar ODP dhumna. Mee ODP'n guddoo irra eeganii waan jajjabduu uummata Oromooti tolchiteedhaan abdii guddaa ture. Abdiin sun amma waan laafaa dhufti fakkaatti. Keessa ODP maal fakkaata? Qaayii jiru. Gara sanatti tun darbina illee waan sana irratti waan uummata keessaa jedhamaa jiru irratti waa jechuu barbaada. Ani eddan biyya kana dhufe waggaa takkaa fi ji'a baatii 4 akkas ta'een jira. Eddan waggaa takkaa fi baatii 4 biyya kana dhufe keessatti hojii OMN umarratti dhaabe
mindaas kan inni argataa ture OMN irraa sanaan asitti qaama kamirraayyuu qaama mootummaa kamirraayyuu suumunii takka 0.05 sentis kan naa kaffalee hin jiru. Waggaa tokko guutuu fedhiidhumaan qabsoof qabu, fedhiin uummata tokkootiif qabu, rakkoo uummata koo furuuf jecha baasii mataa kiyyaa maatii kiyya dhiisee biyya alaatti maatiin kiyya biyya alaa jiraatu ijoolleen kiyya biyya alaa jiraatu maatii fi ijoollee irraa gargar baatee waa hojjechuun hedduu ulfaata beeki. Kan na gargaaraa jiru ani maatii kiyya biyya alaarraa. Sumnii takka dhaaba kanarraas mootummaa kanarraas sumnii takka naa kaffalanii miti kan hojjedhe. Addattis immoo waan lafa naa kennanii yookaan waan addatti wanni jedhe akkuma Hamzaan kaasee waan naa godhan takka illee hin jiru. Isan keessa namni bu'aa siyaasaa dhiba argatu jira. Namni takka waa kennaniif jira san keessa. Gam kiyyaa. ODP nu laaluu jira. Yoo kuballee alaatu. Manuma itti galu sabbe. Amma manallee haga ammaatti ani kan hin jiraadhu hiriyaa kootu kaffalee jiraatan nagaraa dhugumaa jedhama isa wajjin hin jiraadha. Kan na jiraachisu isa wajjin mana sana keessa hin jiraadha kireeffanne jechuudha. Kanaaf wannaa isaan cufti dharu. Isa keessa ogalle hedduu ulfaata. Dhugaa. Yaasuu bal. Gaafumtiyyaa ka dabaru. Kabira ODP'n OPDO kaleessaarraa an OPDOdha kan biyyaa na baase. OPDO kaleessaarraa jijjiiramni dhufeera jenneetuma akkuma sitti hime kana keessattuu kan itti ufgannee baay'eetti waa hedduu ta'aa turre tiim lammaadha. Hariiroon tiim lammaa wajjiniin ture immoo har'aa miti kan eegalame gaafa Oromoo Protestii gaafan gulaalaa olaanaa ta'e OMN'n hoogganaa ture ijoollee deelii anaaf Jawaarii kan direct isaan quunnamaa ture. Yeroo sana keessatti yeroo quunnamnu wanti waliin hojjetaa turre seenaadha. Kanaaf OPDO'n kaleessaa sun kan uummata Oromoo akkaataa hundeeffama isaarraa kaasee isa keessa galuun dheeraadha kan ta'u isarraa ka'ee rakkoo Oromootti ta'e sun keessaa jarri kun tiim lammaan buqqaanii as bahanii qabsoo Oromootti makamanii lubbuu isaanii kennanii dhugaa dubbachuudhaaf lubbuu isaanii kennaniitu nuun bakka nagaa teenyeetu odeeffannoo isaan irraa fuunee dabarsaa turre. Garuu lubbuu isaanii maatii isaanii qabsiisaniitu ijoolleen aktiivistoonni as keessa jiran maqaa takka takkaan kaasuu ni danda'ama. Waa hedduu hojjetaa turan. Isaan ammas abdiin hin jiru akkuma qabsoo Oromoo wayyaanee cabsuudhaan milkeessine ammas qabsoo Oromoo galmaan ga'u jenneetu yaannee itti galle jechuudha. Adeemsa keessa rakkinoonni jiranii rakkinoota kumaatama qabdi. ODP keessa rakkinoota kumaatamatu jira. Rakkinoonni kun akka isaan furamaniif yeroo hedduu argitettaan sooshaal miidiyaatti uummanni hin beeka hedduun barreessaa ture. Dogoggorri kana jira, dogoggorri kana jira, callisee deeggaraas hin turre. Waltajjii argame irrattis immoo yeroo hedduu itti himaa ture. Yeroo adda addaa Hamzaa wajjininis warri hirmaannee yeroo itti himaa turretu ture jechuudha. Innaa gaaffii Oromoo deebisuu guutummaatti ODP deebisaadha miti. Jalqabumarraayyuu kan jechaa turres kan gaafachi turres ODPtu gaaffii Oromoo hunda deebisaa jennee yaadaan turre. Garuu mootummaan kun ceesisee mootummaan uummataan filame gaaffii Oromoo tokko lama jedhee deebisuu danda'a ka jedhu. Isaaf garuu daandii ciruun sun shaffisaan itti deemama jenneetti eegaa turre. Daandiin sun hagam shaffisee deeme maal jettee isa booda irratti deemuu dandeenya. Gizareefu gaddeebite naani namni hormi lamin baroodu tokkuma barooda akka baroodaniif carraa kennineefi dadhabnaan barooduuf deebineetti. Maal abdii kutatte? Abdiin kutanne. Carraa walii laachuun jiraachuu qaba. Akka sirna gadaatti yoo abbaan gadaa tokko biyya bulche baalli yeroo walirraa fuudhan cidha godhaniiti gammachuun dubbii muummesii dhufa. Fakkeenyaaf Doktor Abiyyi muummicha ministeeraati. Jawaar dorgomaa isaa ta'ee yoo mo'achuudhaaf deeme Doktor Abiyyi agreesiif ta'ee loluudhaaf dantaa Oromoodhaa irra jechuu osoo hin taane cidha goonee cidha saniin Jawaaritti dabarsu. Yookaan immoo namni biraa kan isaan chaalenji godhu yoo kan jiraatu taate akka sirna gadaatti ciini godhamee baalli sana wal harkaa fuudhu. Aadaan amma argaa jiru, tirendiin amma deemaa jiru kun ani haardweerii Oromoodhaa qofaan barbaadu.
yes miliyoona 50 olii hardware yeroo sen jiru physically namni Oromoodha Oromoo ta'ee dhalata software package isaattu value Oromummaadhaati sanii wajji compatible kan jedhu laaluu qaba software isa akkaataan itti yaadnu jechuudha sirninii fi atoomni nuti qabnu dantaan nuti qabnu wareegamni nuti kaleessa kafalle sun ODP ta'e ABO ta'e PABO ta'e dhaaba fedhe haa ta'u duraan dursee yeroo biyya seennu hundi keenya rogeeyyota dabalatee paartileen siyaasaa Oromootiif kan biraatis biyya tana kophaa ceesisuu hin dandeenyu waan waggaa 150 olittu kosiin gabrummaadhaa jira kosii kana kophaa diiguu hin dandeenyu wal gargaarree walii wajji walubannee ilaabeedhaan ummata keenya dammaysinee barsiifnee dantaa ummata keenyaa kabachiisifachuu qabna. Dhaabonni gariin walabummaatti amanan Oromiyaa walaboomsuu qabna jedhan. Dhaabonni kunniin hundi isaa yaada Itoophiyaa haaraa Itoophiyaa federalizimmaadhaan bultu Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaan illee vaalii fi haga sadarkaa ofiitiin hundi nuureeshoon laallamuu qaba. Haga sadarkaa ofiitiin achi keessatti of argee kan birootis sabni birootis achi keessatti wal argee dantaa oliyaan keessatti ofiin agarree wanni Dr. Abiyyi deeggaruuf hin jiru. Wanni tiim lammaa deeggaruuf hin jiru. Wanni tiim lammaa deeggar for your information aniif Johaar Directorri media kana wallollee jira waan kana irratti wal dhabnee jira sababaa saniif olola hedduun irra deemaa ture maqaa tiim lammaatiif jechuudha wallola lafee dhaabtii miti beekaa wallola lafee osoo hin taane politically wanni ilaalcha akka yaadaan wal dhabna ammallee yaadaan garaagarummaa qabaachuu dandeenya siigalee wanni jechaa jiru tiim lammaa kana keessatti Abiyyiif lammaan tokko dhiisi addaan hin baasinii jechaanii ture waan tokko waan baradhe qaba fakkeenyaaf. Siigalaa jira. Yaadaan ODP'dhaan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Vaalii ani Oromoodhaaf yaadu akkanan itti yaadu dantaan Oromoodhaa achi keessatti ODP keessa jiramu hin jiru jedhee ilaaluu qaba. Dantaa qabsaa'onni hundi Oromoodhaaf ni qabsaa'u yoo jedhan dantaa Oromoon itti wareegame san keessatti arguu qaba. Amma immoo yoon taanee ni baroonna wanni jechaadhaa jiruuf shirgigaata san argaadhaa jira. Waa keessatti argaa wanni keessatti argu sun ODP tanatu konfidensii dhabe. ODP tanatu Oromaan irratti geerarsiise. ODP tanatu ufillee tuffachiise ilmaan Oromoodhaa tuffachiise jechuudha. Mata dhiiraa dammaqa birdhuuf waan kan irratti waan dammaqa keessa huruufa caamlasiisit deebi'a. Dhiyootan masaaraa mootummaa gizee banam daawwatte turti. Achirra jabduu aartee jecha dhagaye. Maaltu si aarse? Wanti na aarse waan hedduutu jira. Akkuma waliigalaatti kan inni kaase akkuma jirutti ta'e Hamzaa Waariyoo sirriitti kaaseera. Anillee yaada isaaniin qooddadha. Wayita qabsoo kana xumurree biyyatti galuuf jennu aniif obboleessi kiyya Jawaar Mahammad waan hedduu waliin dabarsine rakkoo hedduu waliin dabarsine halkanii guyyaa laaptooppii walitti hinee hojjennee hanga sadarkaa fayyaa dhabuutti hojjennee asirraan geenye. Gaafas dhumarratti findhee as galuuf jennu tiim lammaa kun akkuma nu faana hojjetaa turan kanaan akkuma inni kaase kana Abiyyii fi lammaan wal dabarsuu aangoo wal dabarsuun uumame. Sababiin ani OMN keessaa ittiin ba'es sababa jara kanaati. Sababiin ittiin dhaabe. Gaaf sana Jawaar hunda keenya caala waan akka inni hubatu har'a inni hubataa jiran. Gaaf sana garuu anaan na amansiisuuf hedduudha ma'ee ture. Garuu harkaa fudhachuu hin dandeenye. Lakkii wal dabarsuun qabanii abaluma ta'uu qabaa. Lammaanumti qabatee nus itti deemuu qabna kanumaan deemu lakki jarri akkas jedhaniiru waan kanaan gargar baane jechuudha. Anillee waan ittiin gargar baane waan nasin OMN ittiin naan har'a dhaabbadhee garuu gaafeera. Fudhadheera yaada isaasan. Inni kan biraa wanti nama aarsu waan hedduutu jira. Tokko ani kan yaadaa ture bu'uurumarraan kaasa gara maasaraatti tun deemin. Gaaffiin Oromoo gaaffii sabummaati yookaan jedhu gaaffii sabummaa sana keessatti wantoota deebi'uu qabantu turani. Tokko gaaffii mirga abbaa gaaffii sabummaa keessa gaaffii abbaa mirga abbaa biyyummaa jira. Isa keessatti gaaffii Finfinnee Oromoodhaaf bu'uura. Isa kanarratti waa xiqqoo deebisuudhaaf yaaliin ce'umsa kana keessatti godhame hin jiru. Waggaan ilaalu waggaan asiifachi deemee dargaggoota kana dubbisee waan adda addaa argu nafxanyaa sodaatanii mana duwwaan kottuuti waraqaa eenyummaa fudhadhu hatanii lafa isaanii irratti dachee isaanii irratti hatanii
innummoo ittiin arrabsamaa saaxilamaa turan jechuudha. Inni na aarsaa ture. Karaa biraan dargaggoonni qeerroon naannoo kanatti ijaaramanii ijoolleen sun daandii irra bulaa mana wanni keessa bulaa garii warra yuunivarsiitii irraa ari'aman qabsoo Oromootiin. Waa hedduu sin argitaniitu keessattuu OMN hin deemtaniitu. Ijoollee sanaaf jaranaa bakka hunda deemee waajjira hunda deemee tan ofii kooti jaranaa ijoolleen hammi kun ijaaramaniiru. Kana gargaara. Ijoolleen hammi kun ijaaramaniiru. Kana gargaara. Lakki adeem nuni afur taanee bulchina. Adeeppaa fi uummattoota kibbaati. Maali taanee bulchina. Kophaa keenyan bulchinu ijoollee kanaaf deebii kennuudhaan. Gara mannaa dhagnoo lafti sun yookaan silxeetti gurgurame yookaan nama biraatti kennameetu argita jechuudha. Kun nama gubaa akka malee nama aarsa. Ijoolleen kun wareegama kaffaltee qeerroon akkasitti yuunivarsiitii irraa ari'amanii warri isaanii itti deeganii gaaffiin Oromoo akkaataa kanaan dadarkaa deemuun hedduu nu aarsaa ture jechuudha. Kan itti fufeeoo waa'ee afaan Oromoo waggaa 150 waggaa 50 guutuu Oromoon itti dhiigaa ture. Gaaffiin afaan Oromoo yoom deebi'a jennee waltajjuma arganne irratti gaafataa oolu. Jennaan obsaa lakki amma kunoo akkatti deebisuudhaaf kan akkasitti deebi'u. Wayitaa dhageenyoo karaa biraatiin waan biraatu hojjetamaa jira jechuudha. Muummichi ministeera karaa saayinsawaa ta'een deebifnaadha. Saayinsiin barbaada afaan Oromoo afaan. Kun labsii guyyaa takkaatiin odoo akka Oromoon itti wareegameef mirga isaa kabachiifachuuf nuun lakki jarri kun nu deebisu jennee itti kennuu imaanaatti kennuu baanne Oromoo nu barqaata deeffatee ture. Kanan nu gaabbisiise nu aarseeras. Masaraa kooti. Gara masaraatti hoggaan dhufu waan masaraa irratti sirriitti barreesseera. Masaraa irratti ituu masaraan naqiini waa'ee madda marii irratti daayirektarri OMN Jawaar Mahammad illee ni ture. Kurruftuu irratti leenjii waamamne ture. Leenjii waamamne sana irratti carraa ka argatee dubbate Jawaar ture. Warri mormu keessaa warri sirrii miti jedhee evidensii wajjin kaa'e Jawaaridha. Amma Jawaar yaada sana keessaan illee yaada sana deeggaraa ture. Miiruma koo ibsadheetan dhiise jechuudha achirratti. Amma sana booda guyyaa lammaffaa irratti masaraa mootummaa daawwadhaa koottaa jedhaniin waamani. Wayitan waamanii hoggaa ol seennu jalqaba wanni kan Oromoo ganda Oromoo jedhamee hojjetametu odaa jedhamee kan hojjetame giingoo baaskeetboolii fakkaatu. Manni Oromoo jedhamee kan warra kaan irraa hojjetame laastikiin kan irratti maxxanfame mana laastikii addunyaati kan ciccituudhaan ni beeki. Innaa isa kanatu kun immoo mana Oromoo agarsiisuuf. Filosoofii kamiin hojjetame kuni jennaan lakki hojjetame bakka nu dhiisa haasaan barbaannu jedhan warri nu faana turan. Iyyaan ture achi keessatti jechuudha. Ammas immoo gara keessaatti hoggaa seennu waa'ee irreechaatu dhiyaate. Waa'ee irreechaa wanni tokko tattaa'ee jira. Isa keessatti maaltu jira? Irra gubbaarra alaabaa Habashaa diimaa salamuuxxii sana irra kaa'ameera. Jaranaa kanarraa namni irreeffatu jala Oromoodha. Alaabaa abbaa gadaa akkamitti irra taane jennaan ayi kun akkasumatti hojjetamee nuun jedhan. Eenyu hojjete? Oromootu hojjete? Sana booda gamaalan godhee duubatti deebi'ee tan siidaan Minilik akkamitti hojjetame maaliin akkamitti hojjetame qorachuun jalqabe sana booda. Duubatti deebi'een isuma qorachiisu sanaan waan gaariitu hojjettanii siidaa Minilik kana eessatti hojjetamee dhufee jedheen biyya Jaappaanitti hojjetamee dhufee naan jedhan. Maalirraa hojjetamee jennaan seem ka jedhamu wanni baay'ee qaalii ta'e irraa hojjetamee kun birrii doolaara miiliyoona meeqatu itti ba'ee hojjetamee of eeggannoodhaan dhufee jedhe. Egaa achitti waan deebisuus na wallaalee galatoom jedhe tam. Achirratti muummicha ministeeraa muummee biyyattii tanaa wanni ta'e achi dhaqeef yoo Oromoo tahee achi dhaqee ummata hunda bakka bu'uu danda'u qaba. Oromoo tahee gaa jennu sirni gada'aa ka addunyaafuu mallattoodha. Ilmaan abbaa gada'aati jedhan kana ilmi abbaa gadaadhaa abbaa gadaadhaatii fi haadha siinqee bokkuu fi siinqee masaraa keessatti akka qaceellotti mul'atu. Sanbiratti tufaamuu naatu dhaabbachuu qaba. Bakka siidaan Minilik jiru siidaan abbaa gadaadhaa guddaan irra caalee argamu qaba jechuudha. Seenaa madaa qabnaa beekigaa. Siidaa sanbira dhaabbachuu qaba. Siidaa kaan akkana goonaa akkas goonaa miti dubbiin. Namtichi Minilik jedhamu kun
yakka duguuggaa sanyii ilma namaa asirratti hojjetee jira jedhee dhaloonni akka baratuuf. Ani balleessaa akkas godhaa jedhee hin deeggamu. Namni waan hamaa dalage jenesaayitii uummata irratti raawwate nama kana dhaloota bara. Erga bartan booda isinillee fakkaataa akkanaa taatanii jenesaayitii hin hojjetina. Duguuggaa sanyii ilma namaa hin godhina. Kun immoo duudhaa sirna gadaadhaa abbaa gadaa mallattoo oromummaa ka oromoo san handhuura oromiyaadha. Akkas ta'uu qaba. Wanni irraa expect godhaa turre tiim lammaadhaa fi muummicha ministeera. Asirratti inni Abiyyi Ahmad akkan jedhee ture. Hangizee masaara mootummaa seenee ODP bakka bu'ee seenee malee Oromoo bakka bu'ee seenee jedhee dubbatee jira. Tun akkamitti ilaalta? Waan ODP bakka bu'ee firee waan Itoophiyaa. Kun waan siyaasaa waan paartiidhaa ilaallata. Haa ta'u garuu ODP'n tun eenyu bakka buute? Haa waakkatanii. ODP'n tun ta bakka buute ilmaan Oromoodhaa bakka buune jaan. Akkanaa mire TPLF ilmaan Tigraay bakka bu'an. Akkanaa mire adiippamoo adappaan ilmaan Amaaraa bakka bu'an kan kibbaatis akkasuma jechuudha. Yoo bakka hin buune sigalee cheerpersanii ODP tiimi muummichi ministeera akkanaa mire eenyu bakka bu'e duuba ODP'n. Gaafii guddoo. Gaafii guddoo. Erga Oromoo bakka bu'anii vaaliin Oromoo sun bakka san jiraachuu qaba. Kun mul'achaa hin jiru. Itoophiyaan wada tilliqinnataa hin mallisaalleen jechuun sun sirni gadaadhaa guddaadha. Addunyaa fuuta sirni gadaa san achi keessatti argaa jiru. Afaan Oromoodhaa afaan uummata miiliyoona 50 olii 70 80 iyyuu ta'uu danda'a. Biyyoota ollaatiin wajji. Afaan Oromoodhaa sun hin jiru. Aadaan Oromoodhaa balfamaa jira. Achi keessatti yoo diversitiin akkasii ka kabajamu taate federalizummaan dhugaa akka jiraatu taate ilmaan naftanyaadhaa qofa achi keessatti akka geeran hin barbaachisu. Federalizummaan dhugaadhaa isteeta 9tu jiraami. Isteeta 9 kana bakka bu'ee masaraa san keessatti kan sirbulleen isteeta 9 bakka bu'ee afaan kun hundi achi keessatti mul'achuu qaba. Federalizummaan dhugaa san sun mul'achuu hin jiru. Superiority afaan Amaaraatii fi naftanyaadhaa qofa achi keessa leellisu malee afaan Walaayitaadhaa kan Sidaamaa kan Oromoodhaa kan Guraageedhaa kan Somaaleedhaa kan Affaarii fi keessattuu saboonni cunqurfamoo ta'an masaraa san keessatti hin jiru. Waltajjii san keessatti waltajjii san irratti wanni calaqqisuu qabu federalizummaa dhugaadhaa ka arguu barbaannu san federalizummaa Itoophiyaadhaa ka dhugaa arguu barbaannu san ta'uu qaba. Eenyutti gaafatama? Muummicha ministeeraatu ka itti gaafatamu. Maaliif jennaan ilma abbaa gadaati jedhee achi dhaqee erga ilma abbaa gadaa ta'e guddifachaadhaan kaan ofitti maxxansitee kaan fiddee ilmi namaa walqixxummaadhaan haa jiraatu. Duudhaa qabna sirna qabnaa jire. Walqixxummaadhaan haa jiraatuun mirgi kee irra ejjetamee sirratti haa geeraran jechuu miti. Kan argaa hin jirre of keessatti deebi'anii of laaluu danda'uu qaban. Midhaaddu amsa si birdo yasirraa ture. Atini raadiyoo daandii akka bara hojjattutti walbi ati na beektaan guddoo sin beeku. Walillee kontaakti godhatu dhumumirra dhuftee mul'atte gaafas guguddoo hojjatte. Amzaan mucaqaroodhaan gara kennoo si faarsaniin dhageen. As dhuftee gorsuu dadhabdu moo nam gorsi keessan sanirra fudhadhabdani. Akta tokkorraa waan dhiyaataniif jechuu kiyya. Waan kaniin agartanii akka uummata Oromoo waa'ut kiraa godhuu jira kanitti himtanii mala nami san dhaga dhabdanii. Egaa yaadni gurguddaan amma jaallan kiyya kaasanii jiranii dhugaadha. Gorsuuf argitee hedduu qalbiin nu dhihoo jirti. Nama abaaruu irra Oromoon gorsaaf dhiyaata. Yaa guddollee yaalle. Yaa dhandheeman isaanii itti kokkifnellee itti seenne itti duunnellee yaa gorsine. Warri kun beekta waanuma ajaa'ibaati. Jaruma kaleessa nu ajjeesaaf nu huysisaa ture. Madaa qabna. Madaa keenna kana obsi garaa jennee warri taayitaa gubbaa jiru dhiigalmaan keenna gaaf isaan dhugaa turan beeknan. Warri taayitaa gubbaa jiru tokko tokkoon aanaa irraa godin irraa haga naannoo federaalatti isaan beekna. Waan isaan Oromoo godhaa turan. Barri kun hin darbaa. Ce'umsi kun hamil kaawumee waan garaa qabnu hundi keenya gara qabanne guyyaan haa dhuftu jenne osoo keessi keenya nu dhukkubu nama jennee waa bira dhannu beekta akkuma isiilleen of tuultee nama fakkaattee xibaaruu feeti beekta. Balbala si jalaa banuufa diddi. Nama taate isilleen warruma biyya bulchu kana beek nama taate warra namooma hin qabnetti si beennan oppitiyoo saree. Har'i barri jijjiirame jira mee waan garaa qabnu garaa qabanne mee haa gorfannu
siin jedhe jira abaaruu irra gorsattu nuu dhiyaata aadaa kenna akkana nu barsiise jaarsattu gaaddisa jala nu barsiise liqimsine yaa gorsine yaa waan dandeenyutti himne akka dadhabne yaa gumii oromootti illee barreessine himne jarri kun akkana jirti yaatti dhandhee himne yaa oromoo dadhabne jenne hanqinni isaan qaban osoo gumitti himin dur waajiratti itti himne sirreeffadha jenna sirreeffachuu miti isiin guyyuutti itti dabala baduma dabalti wo sirreeffadha jedhaniin waan isaan argite daran itti hammaadha jedhaniin itti fakkaata jara kan waan isiin beeku warra kan beeyta namni keessa goomin jiru jechuun namni yaad gargara qaba cufa walitti dha'uu hin dandeenye cufa walitti argite miicite lafaan dha'uu hin dandeenye jijjiiramni tun akka dhufuuf namni akka obbolammaa qalbii gaarii qaban gaaf argite oromootti as makaman qabsootti as dhufan afaan dansaa dubbatanii oromoo argite ofii qabatanii tiim lammaan jedhamtu sun jaaramte beetta gaaf jalqaba nu hin dindayyuu beetta gaaf isaan dubbii dansaa dubbachuu jalqaban dhiiroo wanni kun ammallee duuban nu deebisuufi jenneetuma bihuma sadiidhan warri kun jabaataa dhufe qabsoo ummata dabalame warri kun abbaa qabsoof godhuu fedha beetta yeroo tokko tokko waan si ajaa'ibu abbaa qabsoo ta'anii abbaa jijjiirama ta'anii jijjiiramni kun aarsaa nu kaffallee dhufne jedhan waan ummanni keessa darbe hin beekanu ummanni saree taa'e haadhii reenfa ilmee ofii irra teesse guyyaa tokkotti abbaan ilmaan isaa sadii dhabe ilmaan oromoo boolla tokko keessa bakka meeqatti awwaalamte akka laafattas hin geenne duuba warra kan itti dhiyaanne hamaadha cufii jechuun hin danda'an ka keessa goomu ka hin jira ammoo ka eegi dubbiin mataan hammaatte mataan eegi mataa yoo hammaatte gaafumsa boonuma dha'uu jalqaban lammaafa gaafum dha'uu jalqaban dhiiroo dubbiin kun garam jenne akkasiin tolaaf hin taane yaa argine yaa dubbanni oromootti illee gaafum lammaa kaasan irraati dubbiin tun tolaaf hin deemne. Asitti lama fagaa muummichi ministeera kaleessaa EBC OBN gubbaa haasaa keessatti lamma akka waan nu haamne faatu deessanii kanaafuu kan ijoollee bulchuu danda'a kanaaf garan ol qootti enne fular goomni finneedhaan hundara. Kun dubbii argitee kijibisiiti. Umrumisii kijiba keessaan baatu jarri tun. Inuma kijibdi beektaa. Waanum qajeela isiin dubbattu muraasuma argita. Irri caala hojiif dubbiin isii waliin simu. Maan fedhiin isii kasana gartana. Amma beektattuun dubbii gaafa jajjabdu waan itti jirru kana. Namoonni nu dheekkamne akkana lollee argitee dallannuufillee keessi kennu gubatuufi. Bakka ummanni isii kaawwate jarri tun hin jirtu. Ummanni hedduutti abdate. Ilmaan abbaa gadaatti argitee bakka kan dhaqqabe jedhee sirbeef. Dheengadduma kana badhaasa addunyaa kana noobelee argate jennaan Oromoon kan abbaate sirbiteef gammaddeefi. Sabni biraa sirbeef kam? Mee sabnummaan biraa hiriira ba'ee nam kanaa sirbe kam? Woo Somaalee ollaa kennaa kan taate malee. Maal abdii irraa qaban ture? Ammoo bakka uummanni isaan kaawwatin jiru. Bifi saayinsaa waatin deebiin isaan Oromoo deebisan kam? Eenyu isaan hayyoomni isaan argite ka Oromoo hayyuu Oromoo cufa caalee isaan ife bifa saayinsaa waatin deebisan. Saayinsii kami baratan? Saayinsii isaan baratanii argite bifa saayinsaa waatin gaafii Oromoo deebisan. Gaafiin Oromoo diddibaan barbaaddu. Gaafii qajeeltu. Sabaaf sablammiin biraallee waan nu mormuu miti. Gaafii haqaati. Hin sodaatti hin kijibdiif malee. Namni siin sodaatan gosi tarka qabedhan olii pisii bulchuu jira. Nafxanyuun tan sodaatti gaa. Nafxanyaan kadheen gadam shimalli argitee nafxanya cabsinee jirra jennaani. Akkanatti iyyitu tan warri amma mataan dhukkubee jira. Ijoollummaan ta'e namta nafxanyaa sodaattu tun. Waan dhimma finfinnee dammaqaan kaasee jira. Nafxanya sodaatti. Wanni jal deemu cuuf nafxanya hin bootti. Waraqaa eenyummaa argachuuf woo kennu barbaadan nafxanya sodaatan. Gaafii afaan Oromoo deebisuuf eenyu sodaatan. Nafxanyuun kan sodaatti malee. Masara keessatti eenyutti isaan gorsa jira. Nafxanyuun kan sodaatti. Ganamaa galgal maanti itti naqam. Soda Oromoo itti naqan. Eenyuttis gorsa jira muummichi ministeera Oromoo kamittis gorsa jira. Sabboona kamittis gorsa jira. Ka jala jiru kami. Daaqonoota fi warra qeessotaa fi akkasumas argite Oromummaa jibban. Warra matatii fi digimtii qaban sanuu. Warra Oromummaa argite Oromummaan isaanii tadhataan. Qabsoon teennatu isaan dhukkubsa. Wanni qeerroo jedhan argite seexana jedhanii warra sammuu keessa qabutu warra kanatu nam kan taa'ee gorsu. Nam kan beekta nam tokkotti eenyummaa isaa beekuuf nam isa marsi laaleedhan. Nam tokko eenyu dammaqaan jechuuf namis marsa laaleedhan. Anallee Hamza eenyu na marsee laaluu qaba. Muummichi ministeera eenyu namis marsee laale eenyuttis gorsa. Kanaaf sodaan nu qabnu tanaan nama kana namni marsee jiru nafxanya. Gaafiin Oromoo immoo akkan deebineef nafxanyaan ganamaa galgal hojjetaa jira. Doomineet godhamee jira. Guutumaa guututti hudhamee kokkee qabamee jira.
ammoo nu sobuudhafi lamma wajjin ammoo riigat fiffiigan gaaddis tokko keessatti wannu amma ijoolleen ta'e nam lammaa fi namni kun tokkoo miti jedhan dhiisaa gargariin baasina jedhan kijiba wanni kun ammallee lammallee taanan tiim lammallee akkanatti wal jalfa fakkeessitanii deemuun boorisaanuun balleessiti. Midhaaddu dammaqa akka jechuu jiranitti garee kana garaagarummaan jidduu jiraachuu uummataa godeessuu jalqabe yaayyuu obbole. Tiimii wayii liqimfamte tiimiin garee abashaa tana leellistuu ol kaatee doomineet godhu isaanii dhaga'uu jira. Kan keessa wanna tagartuu aggaamii yeroo dabre Johaar Mahammad irra godhame irratti adoo mootummaan naannoo Oromiyaa gabbayee waan sun dinaawunsi yookaan waan ta'uun malin jedhu adoo gaaddisii Oromoo waan ta'uun malin jedhee waliigalee mormu gareen ammoo feesbuuk irra gubbaa baatee faayit godha turtin jirti. For example taa'ee danda'a agammaatti istiraagil godhuu jira dabalataan qaamoleen federaala mootummaan naannoo waan dhibeedha federaalii waan dhibi jedha. Warri kun ammoo wal tokko bulchiis tokko warri lamaanuu adduwaayi. Maan qoodumsi kun eessirra dhufe qoodumsi baana kun uummatatti mul'ata maaliif ta'uu danda'a? Inni guddaan waan kaleessa Baqqalaa Garbaa Minisootaatti dubbatan irraan ka'uu barbaada. Warri biyya kana bulchaa jiranii sabboonummaa Oromummaa akka duubatti hafummaatti ilaalaa jiranii jedhe. Ilaalchi sun maalirraa ka'a hoo jettee ilaalte warra Oromummaatti amanuun Oromoo ta'uunu duubatti hafummaa qabsoo Oromoon kun kan irraa maddu wallaalummaa qabsoo Oromoo waggaa 50 xumure kana darbee har'a sadarkaa kana ga'e irraa wallaalummaa natti fakkaata. Maaliif jalqaba irras kaaseeraa qabsoon Oromoo ka'umsi bu'uurri isaa sabummaadha. Oromoon akka sabaatti gabroome, akka sabaatti cabe, akka sabaatti saamame, akka sabaatti hiyyoomedha. Kam abbootii keenya warra hangafoota keenya bosona isaan galchee jechuudha. Egaa warri Itoophiyaa dullattii kana faarsanii achi keessa jiraachuun numa arginaa jechuudha. Akkuma amma Hamzaan kaasee kun wanti mul'atutu jira. Nus kan amma ida'amuu muummichi ministeeraa kaasaa jiru kana kan mormaa jirruufis sababa kanaaf. Gaaffiin Oromoo akka sabaatti gaafatame odoon deebine Itoophiyaa dullattii Oromoon kaleessa ittiin cunqurfamne cabne gabroomne sanyiin ittiin duguugame jedhee mormaa jiru ishee addeebisuudhaaf karaa biraatiin addeebi'uu jechuun Oromoo irratti yakka dalaguudha. Isaan kun garee warri isaan kana leellisanii ni jiran ni mul'atan ODP keessatti ifaan ifatti jiran. Warri immoo tiim lammaa kana jennu keessatti sabummaa sabboonummaa Oromummaa nuuka qabsoofneef Oromoo fi dura nuutu akka Oromootti walitti ida'amuu qabna. Oromoon deebii argachuu qaba. Maaliif Oromoon akkuma qophaa'etti jira har'as. Waajjira federaalaa bakka barbaadde deemii kan dhuunfatee jiru nafxanyaadha. Dinagdee warra ministeera gabiyochi deemii gumruukii deemii akka jirutti kan dhuunfatee jiru nafxanyaadha. Waajjira kam keessatti iyyuu inumaayyuu kun baay'ate jedhamee waajjira masaraa mootummaa keessaa Oromoon ari'ameetu ba'e beeki. Akka jirutti nafxanyaadha kan dhuunfatee jiru jechuu dandeessa. Warra achi keessaa ba'e eenyu tokko lamaan beekna asuma jirra. Biyya kana jiraatan ta'e. Oromoon achi keessaa maaliif haxaamee ba'e mataarraa jalqabaa jechuudha. Kanaaf inni kun dogoggora guddaadha. Ammallee dhaabbachuu qaba jennee kan mormaa jirru isa kanaaf jechuudha. Garee tantamittirraa waan caal fakkaatu garee lamaan wal mormuu jirtan. Gareen kun beekamaadha. Humni Oromoo eenyu harka akka jiru beekamaadha. Gareen kun alagaa abdatee deemaa jira. Hagami sabaasaa hin beeku. Gareen sabboonummaa qabu garuu naanna'ee uummata Oromoo wajjin jira. Uummata Oromoo bal'aa wajjin jira waan ta'eef gareen mo'uu danda'u beekamaadha. Kana Jawaar ibsuu danda'a. Ulfaa erga kan jedhu akkuma garrutti dammaqaan ammaan tayaa'u jedhe mootummaa federaal naannoo federaalaatti warri nafxanyaa kun dhuunfachuu dhageenye asum deebisi hamiidhama Oromoo hawaan hedduudha Oromoo. Isaan ammoo sabboonummaa Oromoo kanayyuu extreme nationalism kana jijjiiranii waan amtu Oromoon jedhanii am fakkeenyaaf OMN ka'uu Jawaar ka'uu seeraan ka gaafatamnuuti jedhanii duul guddaa banuu jiran. Duuli kunini adu balleessanii qacceen maal jedhanii garaftuuf mayyite jedhanii. Warra gana daba ganga namatti hojjate aamilee kamii nama ka'ettiin akka nama baaruu jira. Maaksareefuu jette san anatu jechuuf ture irra turte na jalaa fudhatte kan akkasumatti guddifadha. Tabiraata itti eda'u
garbittiin gargaarsa argattee majii dhoysitee jedhan. An extremely ODP'n hin deeggaraas ture. Dantaa irraa argadhaaf osoo hin taane dantaan Oromoodhaa ce'umsa kana nu ceesisuu ni danda'a kan jedhu hin deeggara jechuudha. Ammallee reeffa firaa torba garagalchan. Tarii namoonni gariin yaada kana dura dhaabbachuu danda'an. This is my personal opinion. Bilisummaadhaa yaada kiyya kennadha jechuudha. Wanni nu baasu hamtuun lamaan hoggaa dhuftee hamtuu irraa wayyaadhaa irra xiqqoodhaa fudhatta. Lameenuu simiidhuudhaaf deemti. Guddoo san hin dandeessu hamtuu irraa xiqqoodhaa fudhattee guddoo san ofirraa dhahuu qabda. An akka ilaalcha kiyyatti wanni achi fageenyatti laalaa jiru diina guddaa qarriffaa qaratee as nu qajeelaa jiru jira. Kan Dr. Abiyyiin fa'allee nyaachuudhaaf deemu kan Oromoollee nyaachuudhaaf deemu. Tarii ammatti hin galuuf ta'uun ni mala. Saayinsawaa ta'anii haa deemanii isaan. Jawaariin dhahuun ta duraa uummata Oromoodhaa dhahuudha. Obboleessa keenya qabsoo Oromoodhaa harkaa qaba. Miidiyaa Oromoodhaa harkaa qaba. Ijaa gurra Oromoodhaa harkaa qaba. Ni beekan isaanis ni beekan. Waan Minisootaa irratti harka wal qabatanii Oromoon hundi irraa gammadee walitti koflanii warreebbatan wayyooyyifatan agarre. Ammoo Jawaariin dhahanii Dr. Abiyyi wanni dhiisan hin jiru. Jawaariin dhahanii Dr. Lammaa wanni dhiisan takka illee hin jiru jechuudha. Argaa jirra waan ta'eef. Kan du'e ilmaan Oromoodhaati nama 70 ol keessa deemee ilaalee jira. Kan dhahame ilmaan Oromoodhaati. Keessattuu Adaamaa tana dhaqee takka takkaan keessa deemee ilaalee qoradhe jechuudha. Kan gajaraadhaa fi qawwee qabatee deemu ilmaan naftanyaadhaati. Kana ka'e nurra goobse eenyu ODP. Dhugaa dubbachuudhaaf. Osoo isaan ofitti amananii nama ofii ofirraa dhiibuu baatanii. Mee ODP keessaa namni miidiyaa irratti bahee obboleessa keenya Jawaar baga rabbi si baase yoo privately waliin jedhanii jiraatan hin beeku. Miidiyaa irratti uummanni akka beekuuf. Ta duraa baga rabbi si baase komaandar Indaaleen jedhamu sun eenyu? Eenyutu qajeelfama itti kenna? Namni qajeelfama itti kenne sun beekamuu hin qabu. Uummanni beekuu hin qabu. Waan uummataatiin. Lubbuu 70 santu Jawaariif qabsoo Oromoodhaatiif OMN'if kitimaa ta'e jechuudha. Lubbuun ilma namaa salphaadhaa miti. Akka nuti ammas teenyee qofallu kanaa miti. Haati ilmaan irraa duute san hagam gadditii hagam gaddaaf gadaduun itti dhagamaa beekuu danda'u qabna. Rabbi warra jannataa isaan haa godhu. Warra madaa'ellee rabbi isaan haa fayyisu. Vaalii tana walii dhabne. Ibsi isaan baasan vaalii Oromoodhaa waan keessaa calaqqisuu miti. Muummichi ministeeraa osoo Jawaariin ajjeesuu barbaanne yookiin hidhuu barbaanne akkana barbaanne san jechuu dura garuu obboleessa kiyya Jawaar. An biyyan jiru wanni ta'ame kun waan dogoggoraati. Baga rabbi si baase aadaa Oromooti kun beekika. Baga rabbi si baase waan ta'ame immoo akka mootummaatti faana boonee qoranna jechuun osoo jiru poolitikaa walirra dalaguun ijji uummataa isaan argaa jira jechuudha. Kanaaf ammallee dabareen qabdu ala keessaa fi biyya keessatti akkuma reefuu makmaaksa jette qacceen ofii dhooyite deebitee ofii iyyitiisan kan du'es nuyi kan dhaames nuyi maal jechaa jiran. Nuti biyya Amaaraa yookiin immoo Tigraay dhaynee biyya san keessaa baha waan akkasii kanneen hin jenne. Hiriirri bahamellee bar mancaa fi yookiin immoo qawweedhaaf waan akkasii qabatanii hin baane bar. Ijoolleen tun akka deemokiraasiitti iyyate Jawaar. Roorroo akkanaatti natti dhufe erga jedhe waan ragaa qabatamaan oodiyoodhaan jiru. Waan dhageenyu jechuun waan uummanni dhaga'e. Du'aa jira quba qabaadhaa waan akkasii jedhee uummatatti iyyate. Qeerroonii fi qarreen uummanni Oromoo bal'aan gabbahee nu jalaa ajjeesuun qabdanii ilma keenya jedhee hiriira bahuun sabni biroo saba biraatu qoofii miti. Nafxanyaan ijaaramte iizeemaa isaanii wajji paarlamaa keessa jirtuu fi abin kan ifaan ifatti labsa'aa jirtu. Kan ifaan ifatti mootummaa kana balaaleffachaadhaa jirtu. Fonqolchuudhaaf indirectly warra irratti dalagaa jiru. Osoo nuti Oromoon bobaa keenya jala qabannee ODP'n teenya muummichi ministeeraa keenya tiim lammaan keenya Jawaarii fi waliin toltanii Oromoo waliin tolti. Waliin tollee immoo saba biraatiif illee taana. Saba guddaa. Saba gaachana qabu. Saba biyya ardaa guddaa qabu. Biyya guddaa qabu. Nama biraatiifuu dabarree ni taana jennee biyya keenya keessatti ilmaan gabbaanii deeggarsa ofii agarsiifatan. Maaliif deeggarsa baafatan jedhee naftanyoonni qawwee qabatee eessarraa duulee dhufe ni beekan. Ragaa ni qaban. Miidiyaanuu yeroo adda addaa dubbataa ture. Uummanni ni arga. Osoo kana arganii immoo gara Oromootti deebi'anii immoo Oromoo shoorarkeessuun badii guddaa yakka guddaa ka hunda keenya waliin nu balleessu waan ta'e. Ani Jawaar qofaa miti qeerroonii fi qarreen sun ta'a baraarte. Abiyyiin faalleetiif lammaallee baraartee jirti.
osoo nageenyiniif tasgabbiin buu baatee Jawaar fa'aa fi paartileen Oromoodhaa abbootiin gadaa gabbaanii dhaabaa hin jenne yoo hiriirri kun dhaabbachuu dide qawween hin jiru yoo armiin dhufee ijoollee tana lafarraa duguuge jenosaayitiin biraa uumameemi akkanuma kanaa biyyi tun badda jechuudha akka Siiriyaa fi Yamanii qofaa miti beekika dachiitu bada dhiigatu dhangala wal balleessine moo balleessine maqaan keenyallee seenaan keenyallee bada jechuudha kana itti yaadanii of keessa deebi'anii waan kana qaceellootti qorachuun barbaachisaadhaan jira. Midhaan Hamza waan dhiyootaan taa'an lubbuun namoota 70 waliin madaa'e namoonni hedduun balleessaa gaafas taati Jawaar waan akkanaan irra ta'e barreessu isaatiyyuu ODP keessa yoo baanii namni akka maalii fi wanneedhaa Dr. Abiy Ahmed wataaddarii bira dhufee pushaappiin deebisee kanaafuu Jawaar itti gaafatamuu qaba itti bashaan duuba push godhuu jirtu. Dhugaa jirtu akka nam tokkoo taatee yaaddu balleessa taateef kiraayisii taateef itti gaafatamaan hin ta'u qaba. Balleessan kaabbaa biyya bulchooti. Maal taate jarana adii olitti himna beektaa? Aniin tun amma armaa ba'ee bor du'uu danda'a. Reefuun kan du'uu danda'a gulan. Waasii bahu. Yoo dubbanne dhugaa dubbannee gargar galla. Dhugaan nu baasa. Dhugaan as dhaqqabne. Maan jedha namni kennuu mammaaku harki dhiqatan gara jaalata dhugaa dubbatan waaqa jaalata. Dhugaa adii dubbanne. Biyyi kun nageenyi isii akka eeggamuuf waajirri baname waajira nageenya biyyattii jedhame dhaabbatetti jira. Taatee kamuufu xiqqaa hamma guddatti kan itti gaafatamu jira kan. Halkan saa 8 nageenya nama kanaaf ramadame bayy'ii bakka dhiisi sunuu dhoksaan osoo namni san dhagahin. Maal jechuu kun? Siree irratti ajjeessu barbaadani mucaa? Nageenyi sunuu komaander jedhamee ka maqaa qabu ta afaan Oromoo dubbatu ta amma ammallee hin hidhamin nami kun ammallee kaan hidhamin ammallee waajjira keessa jiru biyyaa kun biyya diigamte jechuu malee mootummaa iyyuu hin qabdu namni akka namaan jedhu kaa gammamaniidhaan seenin Jawaaritti gaafatanii kun dubbii dabaa cubbuu fiixete muummichi ministeera kan agammaa hin hidhin ka warri nageen hoggan waan kan hagammaan qoratin hin gaafatin. Dubbi dabaati dubbiin tu dubbi laaftumi halkan saa 8 osoo inni isinin dhagahin biraa deemammaan nam argitee amaarri ijaaramtee ajjeesuuf ganama galgal itti watwaataa jirtu. Kaammoo nageenuma kana mootummaan ramateef yeroo hojii dhabanii guyyamaan bilbille. Yoo dubbii qajeeltu guyyaan bilbilanii Jawaar ijoollee nageenya kan nu mootummaa kaawwate. Ammaan booda sirraa fudhachuuf jirra qophaa'a hin jedhanuuni yoo qajeeltu taate dubbii kana Jawaaritti itti gaafatama jedhanii beekta dubbii ableen colataan dubbat tokko jira gaaf nafxanyaan nafaarsite yaa dogongor guddoo jedhee of beekadha nafxanyaan muummichi ministeera kana harkitti dhaantee wanni siin akkan gootuuf maan waanum sabboonummaa Oromoo kan inni cabsuuf deemuuf irratti argite parlaamaa kee gad dhaabbatee wanni inni dubbatu sun nafxanyaan hedduu gammadde. Dhaadhuun sun kallattuma Jawaariif OMN'dha. Mootummoota naannoo Oromiyaa keessa Shimallis Abdiisaa gabbaa'ee waan ta'e irratti itti sii dhufa. Itti sii dhufa. Amma dubbiin yaa namuu yaa wal arge. Oromoon namni kiyyeessa jira yaa arge. Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haa galatoomu. Yaa argitee keessatti argitee rifuu obboleessi isaa irratti gammi taasifamte isaa yaa argee yaa waan sun abaare sirrii miti jedhe. Abaaruun callamaan faayidaa qabdire. Bulcha guddaan gorka qabaa miti. Itti sii dhufa ammallee beektanni naannoo bulcha warri waan kan nageen irraa gurguddaa federaala inni nu amma rabbi itti isaa beeka waan kan jechuuf dhahamuuf yookaan taayitaa irraa buufamuuf rabbaa beeku. Inni akkisiin itti jirtu ijoolleen moodeeppi keessa jirtu kan hagariin dubbat hagarii yoon yaa argite akka hamtuu keessa jirti manisitti yoon doorsisatti afaan banteennaan beekadhu jira hin arginuufi sabboontota hedduutu amma kun akka itti cuqqaatu dhabdee rakkoo keessa jirti odeeffannoo qabna odeeppiin cufii gadheedha jechuu hin dandeenye ilmaan Oromoof quudhitu sabboontota kee ciisa ka argite akka itti dubbatu Jawaarraa dubbachuu dadhabdee akeekkachiisa manatti itti dhufu muummichi ministeera gaaf dirree kan keessa rakkoon itti galte beekta tiishertii yoo hin jijjiiratin masara mootummaa fiigee dhaqee dubbatee ibsa kenne Raashiyaa irraa ibsan kennu
halkan Jawaar ajjeesuuf guyyaa jedhan san dubbii daa'imtu daqiiqum sun keessa dhagaa muummicha ministeera biyyattiiti. Yoo quudhaa saba kanaaf qabaate ilmaan Oromoo 70 duuteef yoo argite hadooddii qabaat guyyum sunu inni ibsa kennu qaba ture. Dubbiin maan sunu dubbii Jawaarii miti dubbii ilmaan Oromoodhaati. Dubbii kan itti sii dhufa. Jawaar nama argite harkan isaa 8 siree isaa irratti biraa deem jedhan mucaan kun maan gochuu qaba. Oromoo koo waan akka Jawaar ka Oromooti wanni inni qabu qabeenyi isa Oromoof waaqisaati. Wanni himatellee sanu Oromoo waan akkana deemu jira namni waan kan geggeessaa jiru immoo mootummaa. Way duuriyya ka shalabbee ganda keessa miti inni nuun himatu dhiira mucaan. Bootti barbaachisin nu qaaman itti gabbaha. Wadhiira akka sagattaati nam hidhate kan wattaaddara paatrooliin dhufanii balbal dur naqan. Gabbayin jedhaanii jiran. Mootummaa waan kan godhaa jira. Duuriyyee gandaa miti. Nam argite kanaan dura argite wal qaban. Ka karaa seera wal dubbisanii nagaa wal gaafatanii waan kan halkan qixxee godhaa jira. Wanni godhe Jawaar. Oromoo waan akkana deema jira qabaadhaan. Hiriir ba'aa lubbuu hinaan bisaan jenna. Jawaar yoo akka wardee gar namni gari naasaa ture beektaa ado Jawaar qeerroo na Jawaaritti obsa nuun jedhee fadaan obsineedha. Namun gargaara isaa maaliif akkatan? Addi wal dubbanna Jawaariif malaas jirti. Jawaariif malaas hin jirtu jarri tun. Qeerroo yeroo meeqa tasgabbaa'a bakka deemu cufat ijoollee eega. Tasgabbaa'a yeroo kenninaaf jar kana. Namni oppidiyoo ODP akkana qabee irra akkana qabee deema ture Jawaari miti. Isaaf malee jirani. Ammoo deebitee isin harka si nyaachisan deebite ciniinuu barbaada. Amalumisitti akkana waan kana minafxanyoonni Jawaar duu hidhamuu qaba fannifamuu qaba ka jedhan waan isaan qofni geggeessanii miti garee wal ijaare haga sadarkaa masaraa keessatti wal ijaare haga sadarkaa amantiidhaan gandaa wal ijaarte hojii hojjetamaa jiru malee hojii laaftu miti. Hojii tanammoo warri muummichi ministeera cufa kuma qaban ina baarree gamma waan kana nama hojjete hagamma hiniin. Muummichi ministeera maal jedha gaafa argite rakkoon naannoo tokkotu itti gaafatamaan bakka sanii fedhii isaan taayita san gadhiisuu qaba jedhee dubbata. Namni nageenya mucaa kana irratti Jawaar nama tokko miti. Jawaar Oromoo guutuudha kana beekuu qaban. Argee jiran kanallee Oromoon Jawaar kiyya jedhee bahe malee Jawaar naa bahi takka hin jenne jechi tokkollee hin jirtu. Jawaar bakkuma deeman nagaa labsa. Jarana bakka waa hiriira baatanitti illee nagaa sabaaf sablammii eega bakka amantii eega gandaaf garee waliin qoodina. Jechuun isa hunda hiriira waamamu kamuu keessatti wanni inni gorsu kana malee isaan utubii armaan isaan ga'e bala namni kun nam isaan irratti argite inumayyuu namoonni hedduun aktivistoonni hedduun hedduutti duulaa turan isa beektaa oppidoo namni bakka qabee itti jiru isa jedhanii garuu isaan deebi'anii jireenya nama kana gaaga'uun badii guutuu Oromoo irra raawwachuu isaanii aga mallee hin beekne. Ammallee irra diddibuu jiran. Midhaaddu dammaqa bir dhufa. Mee dammaqaatiin OMN kee turte OMN yeroo baay'ee yaalii isaan godha turan gizaal turtan yeroo tottoma wal cufamtanii deebitanii banamtan. Ammaan tana OMN cufan malee itti gareeni halqindaayita yeroo OMN duuluu jirti Jawaar Mohaammed hidhamuu qabaa jedhan. Ati keessa baatee qaama mootummaallee karaa jajjabeessuun hojjechaa turte OMN waan inni gosaaf gosa walitti buusa amantaaf amantaa walitti buusa balleessa umuutaa keessa baate maal agarta. Kaan ammoo OMNif Jawaar tuquun egeree biyyattii gara migeessatti yaadda. Duulli nafxanyaa keessumattuu impaayera kana keessatti kan beekame yeroo Oromiyaas of jala galchanis ta'ee ammattis sana boodas wanti deemaa ture Oromoo keessatti jajjabaa fi Oromummaa cabsuudha. Maqaas kan nu jijjiiranii akka isaan jala bulluuf godhaa turan kana. Inni guddaan duulli amma maaliif OMN fi Jawaar irratti xiyyeeffateen beekamaadha. Yeroo ammaa kana akka biyyaattis haa ta'u, akka Oromiyaattis haa ta'u, akka Afrikaattis haa ta'u, akka addunyaatti naannoo kana keessatti namni dhiibbaa guddaa geessisu ta'u Oromoo keessaa Jawaar jedhanii jala muranii ka'aniiru. Jawaariin jilbeeffachiisuun Oromoo jilbeeffachiisuudha. Kanaaf dhabamsiisuu qabnaa ka jedhu irratti hojjetaa jiran jechuudha. Nama isaan chaalenjii godhu har'a kabraa dhiisu kanaaf ragaa kan dhiyeessuu dandeenyu biyya alaatti amma kan isaan iyyaa jiraniif Jawaarirra aggaammiin kun ga'e ani kan yaadadhu guyyaa Fayyisaa Leellisaa pirootestii dhageessise miidiyaa addunyaatu fudhatee ba'e. Zahool miidiyaatu fudhatee ba'e. Kun isaaniif dur kan biyya alaa kanatti addunyaa to'atanii turan miidiyaa addunyaa to'atanii turan Jawaar asiin dhufee sagalee Oromoo ta'uu danda'e jechuudha. Kanaaf amma gidduu kana keessatti wanti ta'e hundi isaan waan rifachiiseef
Oromoo akka inni mobilaayiz godhuu danda'u, Oromoo akka inni sochoosuu danda'u. Yoo nama kana asii dhabamsiifne Oromoon akkuma mootiin kanniisin irraa cabdee warra kaan gara barbaannetti micciiruu dandeenyaadha. Kabira OMN irratti kan duulaa jiraniif Abbaba Galaa'oo fi anatu wal arge Awurooppaa keessatti yeroo tokko. Nu OMN hundeeffamee isaan hundeeffamanii waggaa arfaffaa irratti OMN dhufee hundeeffame. Isaati jechuudha. Waggaa isa gaafa nun hundeeffamnu isaan waggaa arfaffaa isaanii kabajatu. Amma walitti dhufnee qabsoon Oromoo finiinee gaafa waggaa arfaffaa nun ga'u isaan waggaa 8 ta'uu miire nu waggaa arfaffaa irra ga'aa jirra. Qabsoon Oromoo gara xumuraa irra ga'ee jira. Amma ivantii wayii qabu achirratti wal argine ijoollee isaatu irra jiran gaazexeessitootaan. Jennaani OMN jedhan akkuma Qananiisaa fi Hayilee nu gootanii dura fiigaa turreetu Qananiisaan dhufee waancaa nurraa fuudhe jedhee natti mammaakan jechuudha. Kana jechuun Oromoon sana dura faca'ee qabsoon isaas namni hedduun abdii kutatee biyya alaa kana keessatti dhaabni isaa adda faffaca'ee manatti kagale manaa baasee qeerroo hiriirsee injifannoo kanarraan battalumatti ga'e jechuudha. Kanaaf gama kamiinuu yeroo darbe kaaseen ture sababa osaarratti badhaasa wayita kennan maqaa Jawaar barreesseen ture. Rooliin OMN fi rooliin Jawaar seenaa qabsoo Oromoo keessatti abadan xiqqeessanii ilaaluun dogoggora guddaadha. Yoo akkuma warri Abashaa haa badu jedhanii Oromoo birattuu jechuu kooti. Kanaaf isa kana walitti fidee kanarraan ga'uu isaatii Oromoon amma humni kun jirutti Oromoo gargar facaasuu hin dandeenyu kan jedhu qabanii kanumadha. Kanaaf OMN duulaan. Amsa waa'ee gar kan jedhu qabsoomne wayyaane biyya buqqimne angoollee qabanne ijoollee maqaa Oromoo qabdu kiiloo 4 seensifne jira. Isanillee deeggartanii jirtan. Am dudduubatti jettanii haaju dhuftan. Nama hedduullee nam shakki keeyya seen. Falli keemmaan. Fallee ani yaadu miira keenya to'achuun barbaachisa gama hundaanuu. Sooshaal miidiyaa irratti illee barreessaan ture. Miira keenya to'annee waraabessa waliin nu nyaachuudhaaf deemu kana irratti aggaamachuun gaarii. Waraabessa jechuun kan injastisii sigalee kan haqa irra ejjatu jechuudha. Haqa irra jechuun biyyuma ta'e irratti siroorrisaadhaa jiru jechuudha. Amaarri Oromiyaa keessa jiraatu alaabaa amma mootummaan Oromiyaadhaa qabu qabachuu qaba malee alaabaa biraa qabachuu iyyuu hin qabu. Yoo paartii siyaasaadhaa waajjira ofii keessa dhaabbate yoo ta'e malee. Vaalii Oromiyaadhaa san kabajuu danda'uudha qaba. Kana akka heeraaf seera biyyattiitti illee mootummaan kun qajeellotti adrees godhuu qaba beekuullee qaba jechuudha. Amaarrinii fi Guraagee fi Kambaataa fi Walaayitaan Oromiyaa keessa jirtu afaan Oromoodhaa beekuu qabdi, aadaa Oromoodhaa beekuu qaban Oromiyaa keessa jiraachuudhaaf dantaa tattaqqamii lama hoon akka afaan isaan jedhanitti jechuudha. Fayyadamoo ta'uudhaaf uummanni kun waan Oromiyaadhaa san kabajuu danda'uudha qaba. Ta duratti hin deebi'a. Gama hundaanuu gara ODP yookiin immoo paartii amma biyya bulchaa jiruun miira ofii to'achuun barbaachisa. Kaabinoota ofii kan jarjaranii miiraan sosso'an to'achuu danda'u. Waan labsansa waliigalteedhaan kan dantaa Oromoo irratti jaajje kan Oromoon tuyne jedhanii ilaalanii murtee waliigalaatiin akkasitti dabarsuu qaban malee kaabinoonni gargar wal qooddee cabnan isaanii cabnana keenya fakkeenyaaf mara balleessuu hin qabnu boleewwan keenya ummata jajjaboo keessa jira sabboontota keessa jira qabsaa'ota keessa jira kan waliin ce'uu barbaannu jechuudha. Keessatti gaddeebi'anii waraabessa waliin nu nyaachaa jiru kana laaluun barbaachisaadha. Dogoggora uumame kanaaf immoo badii fudhatanii badii kanaan immoo uummata Oromootiin wajji araaramuu danda'uudha qaban. Ta'uu baannaan rakkoo biraatti uumama. Uummanni Oromoolleen maruma achi darbee yoo kadhiisu taate isaan illee cabanii nullee cabna tokkummaan keenya jiru ufumaa wal nyaanna. Egaa lafee warseessaa waliin dhaanii cabsan jaansanii ufumaa wal dhooyinee waggaa 27 biraa ofitti lakkooyina jechuudha. Yoo nuti tokkummaan qabaanne yoo nuti waliin dhageenye yoo mooraa keenya deebinee wal qabachuu hin dandeenye rakkoo guddaa jechuudha. Furmaanni isaa ODPnis as deebitee mooraa Oromoo kanatti deebi'uu qabdi. Vaalii Oromoodhaa santiisuu qabdi. Paartiilee jiranii wajji akkuma amma gaaddisa uumne jedhan kanaa wajji tika walii qabaatanii tika roggeeyyotaa tika qabsaa'ota qabaatanii tika Oromoodhaa qabaatanii dantaa Oromoodhaa tiisanii Itoophiyaayyuu nuti hoogganuudha qaba maajoritiidha. Maajoritiin akkasii mere maajoritiin biyya bulchaa maayinoritiidhaaf immoo mirga kenna jechuudha. Akkanaa mere demokiraasiin maaloo kanaa jechuudha.
So majoritiin bakka nuuf ta'u bakka nuuf malu argachuu qaba eega jedhame majoritiin bakka isaan malu argatee biyyattiyyuu gonfatee bulchuu danda'uudha qaba mirga namoota biraallee qaba jechuudha. Kanaaf immoo haqni bahuu qaba. Wal sossobuun gubbaa diddiibanii deemuun bu'aa takkallee hin qabu. Kanaafuu of keessatti as deebinee mooraa Oromootti waliin haasawuu danda'uudha qaba. Qommoon Oromoo een tokkummaa gar tokkummaa dhufne paartiileen gaaddis tokkummaa Oromoo dhani paartiileen Oromoo wal ijaartee ayyuu wal dhaabdee mariilee dadansaa deemuu jirti. Warra kanarraa gama abdii qabda Amza aluma waan laaltuuf jechuudha. Paartiileen Oromoo tunini yeroo baay'ee iyyuu warri wal qeeqisi haa koomiillee gamman furanne paartiilee tan keessa ABO'n hin jirti, ODP'n hin jirti, KFO'n hin jirti, paartiileen gargaraa hin jirti. Gareen gammaqa hidhattee bosona keessa sochootutu hin jirti. Tun cuftuu uummata qootti. Gaaddisii gamta Oromoo kun paartiilee Oromoo kun gamoo waan kan fudhu dandeettee yaadda. Wal amantaa warra jidduu jirtu. Egaa amma me dubbii amma moggoon kaasee waan ati gaafatte suni Oromoo falli maali waan jettu garamitti waan jedhu kana wajjechuu fedha. Sanirraa wajedhee garan xiqqoo deebi'e. Jalqaba muummichi ministeeraa wajedha. Karaan adeemaa jirtu tun si hin baaftu. Gumii bal'oo dhabaa jirta. Adeemsi paartii walitti baqsuuf ida'amu kun Oromoo yaquufra keessa dhabe. Oromoo dhabdeennaa wama harkaan qabdu. Ati wama harkaan qabdu ennaa waan bulchituu hin qabdu. Sabni guddaan kun yadidi. Hayyuun Oromoo yadidi. Gattaa'i. Karaan kun si hin baasu. Warri si marse boollas si geessa jiru malee waan gaarii si geessaa hin jiru. Dhaabbadhu jennaan yoo inni ilma abbaa gadaa ta Oromoo taate namni isa marse sun jala haa goru. Hayyuun Oromoo hin jirti. Oromoo tuffachuun hayyuu keenya tuffachuun dhaabbachuu qaba. Bifa saayinsaawaa ta'een deebisa jenne dinnenu hayyuun Oromoo dide Oromoon dide saayinsaawaa kan keen barbaannu jedhaa jira. Kanaaf taa'ee laallachuu qaba waan kana. Saba guddaa kana dhabuu hin qabu. Haala kanaan saba kanarraa ba'uuf jira muummichi ministeeraan. Tokko isaaf kana dhaaba. Dhaabbadhu adeemsaan kee laalladhu. Amaarrilleen itti hin jirtu. Amaarrilleen argitee guddoo hin jaalattu nam kana. Inni akka barbaadellee jala deddeemus. Akka barbaade isaan gammachiisuuf yaalus hin barbaadduun. Sabaaf sablammii cunqurfama guutuu dhabuuf jira. Adeemsa kana haalaallatuu jennaan. Kaan garee ODP keessa jirtu. Ka amma argitee waxiixu sodaattee teettee harkuma muummicha ministeeraa dhaanaa jirtu. Jaran. Qabsoon tun akka laaftutti as hin geenye. Harki isan har'a dhaantan kun borii isin nyaachuuf jirti. Hin fafakkeessina. Taayitummaan keessan kun boollatta fi uummata wajjin dhaabbadha jedhaan. Yoo dandeettan muummichi ministeeraa qaba dhaaba. Yoo dhiira taatanii argitanii sodaa hin qabne. Beeta lubbuun tokko. Tokkum du'anii wayi lam du'anii. Gaaf rabbiin namaa qooda namni du'a. Hin fafakkeessina. Yoo muummichi ministeera dogongora hojjete harkan dhaanina lakki hin taane wanni kun Oromoon didaa jirti jedhe. Xiixaa jirti argaa jirra ODP keessa garee xiixaa jirtutti jirra hin beekna. Kan shakkii uummata keessa naquuf miti dhugaa jirtu kana. Keessattuu dhimma argitee paartii walitti baquu waan ida'amu kanaaf adeemsa deemamaa jiru waan masara keessatti ta'u gammachuu hin qabdu ijoolleen gareen jirtu jirti. Waan kan sodaattanii callisuu miti dhugaa adii walitti maa uummata waliin dhaabbadha saba bal'atta siin isin gahe ofiin dhuftanii armaan geenne jaraan jedha dhugaa walitti maa dhugaatti armaan nu baase dhugaan bakka barbaannu geenne. Oromoof hayyuun Oromoo immoo eeggannoo jabaa godha nu qoqqooduudhaaf yaaliin godhamaa jiru amantiin gandaan gareen bakkuma hundatti irratti hojjetamaa jira. Wanni kun waan laaftu miti baajeta gurguddatti hojjetamee irratti hojjetamaa jira. Waan kana miira keessa osoo hin seenin bifa hayyoomatiin jaarsaaf jaartiin xiqqaaf guddaan irratti hojjechuu qaban. Jaarroleen teen abbootiin gadaan keen bakka argitee uummata keenya madaalin dhaabbatina sodaattanii dhugaa adii dubbadha. Jaarsi mataa arri dhugaa dubbadha. Hin sodaattanii garaafettanii hin buliidha. Muummicha ministeera maan ta'een obbo Lammaa maan ta'een yoo qajeeltuu hin ta'een qajeeltuu miti jedha dida. Akkanan nu baasa. Dhiigni ilmaan teenya borisiin gaafata. Kan hayyuun keenya ka amma walitti argitee gaaddisa tokko dhufuu jiran. Akki kaleessa kee dabartan tokkolleen isin hin baasu san cufii hin beektan. Wal hubannoon dhabamuun walitti argitee duuluun namuu iigoo fi ijaaratuuf fiiguun
nuun baaftuun argitan saba bal'aa harkaa qabdani. Sabi kun isin jaalata. Yeroo hedduu argite carraasaniif. Yeroo hedduu waada galtanii fi bakka waada sii dhabamtan. Dhiyoo kanummoo akka dhumadhumtanii argitee guyyaa irreecha geggeeffamuun dur saba kan gammachiiftan. Saba kana duula deemaa jiru argaa jirtan. Saba kan ammallee booda deebisuudhaaf jaarraa baraaseewwanitti ilaalcha jiru. Masara keessatti Minilikiif suura bareedaa nu kaasaa jira. Namtichi sun gaaf lubbuun jiru akkana bareedaa rabbaa beeku. Akkana bareedaa nu argite hin beeknu. Amma akka gaarii babbareechanii isa Jaappanii fidan jette. Waanuma ajaa'ibaa argina beekta jaran. Namtichi kun akkanatti waan kakkan babbareechuun kun cufinu madaa Oromoo irratti argitee akka waan soogidda naqu. Isin namichummaan kun ilma Oromoo eegitaa akkamitti madaan Oromoo kun isaa galuu dadhabdi. Beektaan rakkanne. Hakka abaarreechi boolla seen hin jenne Oromummaa himate ilma abbaa gadaati afaan Oromoon dhufee ibsa nu kenna. Amma hojii isaa yoo laaltu hojii argitee nafxanyaanu hojjechuuf sodaattu hojjeta. Bee nafxanyaan sila masara san keeggeetti akkan hin gootu beeki. Hin sodaatti Oromoo. Oromoon ilaalti namticha saniif qabdu waan beektuuf abaddan hin sodaatti. Minilii kuma kun amma piyaasa kee dhaabbatu kana beektaa eegaa bulani. Achitti akkan bareechuu miti. Oromoon kanaafuu guyyaa eeggataa jira masara keessatti isa jaaruu miti. Dubbiin dhugaa. Kanaaf hayyoonni Oromoo bakka kaleessa kuftanitti nuun deebisina. Xiiqiidhaan onnattanii dhugaa Oromoo kan bakkaan ga'uudhaaf saba keenya bara dheeraadhaaf hacuucamee humna guddaa qabu hayyooma guddaa qabu aadaa safuu qabu kan gaafiin isa ka ammallee hin deebi'iniif ka ammallee akkanatti argitee rakkoo keessa jiru kan rakkoo kana keessa fullaasuuf waliigalteen keessa murteessaa jabeessaa wal dhagaa'u malee furmaatan qabdanu wal ijaaraa isin keessa deddeebi'ee nama summii naquuf jedhu dafa ofirraa qaba. Oromoon teennalleen waan argitee amma waan nama dhaabbileen siyaasaa kun itti jiru keessattuu amma ibsaa mijasoon jaarmaleen siyaasaa Oromoo baasisuun waan jaba waan hedduu guddaata safuu eeggachuuf barbaachisa. Abaaruu hin qabu deeggaruu qabu jajjabeessuu qabu kanu keessa fiigee jara kan abaaruu fiigu qabuu qabu mana keenya ijaarachuu qabu namni isa ijaaratetti Itoophiyaa ijaarata Oromoo ijaaramtetti Itoophiyaa kana keessa Itoophiyaan kami ka Oromoon keessa hin jirre ka Oromoon ammallee manga jedhamee keessatti abaaramu. Oromoo tuffatteessa deemtan Oromottuu Itoophiyaa. Ulfaat dhabda kiyya dammaqa birdhuuf dammaqa mee ijoollee jaasoon kun dhiyootan dhaabate atini warra kana garee tana hedduu isaanii gidesiin dhaabbattu lakkisiin itti dhaabbatte looduu qabdee ittiin herrega warra kana gamagman amma poolitikaan Itoophiyaa kun yaayyuu agarree namuu warri durii Itoophiyaa faartulleen Itoophiyaa kun baddootti itti fayyadaman malee intaresti warra hin beekna. So maal tolchuu qabdi gareen tunin uummata Oromoo yoo akka tapha kubba miila gubbaatti yoo taphataan tokko dadhabe kaayyoon ni laafi yoo kaayyoon ni cabe nam bakka buufatan qabaata yoo nam sun hin qabaate miilumaa odhideetti hin taphata goota kanaafuu harka nagama abdiitti qabda yoo diippiin taphirra miidhamte chokoyi. Ayyee galatoomi marii kee gara goolabuutti deemaa jirtan fakkaata anis waan fala jedhu irratti yaada gabaabaa kenneetan gaaffii kee kanatti deebi'a. Walumaa gala asirratti daawwattoonni keenyas akka nu hubatan barbaannu nuti wayitaa adeemsa ammaa kana irratti akkatti morminu diinummaa miti ogummaadhaanis gaazexeessummaadha yaada hawaasa keessa deemuufinnee kamtu nu baasa ka jedhu hubachiisuuf malee amma hedduman asseenee kan miidiyaa hawaasummaa irratti argaa jiru. Nun digirii 180 galagallee abaluu diinaa abaluu firaa abaluu maalidhaa jechuuf miti namarratti miti kan xiyyeeffanne adeemsi garuu lakki kanatti nu baasa qabsoo Oromoo keessatti muuxannoo waggaa dheeraa qabna ogummaa keenyaan uummata kana tajaajillee sadarkaa kanaan geenyeerra hundumtuu muuxannoo gurguddaa qabna kanaaf hannu baasu adeemsa irratti mormaa jirra malee obboleeyyan keenya warri ODP keessa jiran kabaja guddaa qabnuuf ammallee kabaja guddaa qabuuf bakkuma sana jira jechuudha. Gara fuulduraatti asuma waan inni ibsuu barbaadu OMN irratti sagantaa tokko an akka hard talkii jalqabuuf waan hin jiruuf ogummaa kiyyaan ammas deebi'ee uummata tokko tajaajiluudhaaf waan hin deemuuf akka kanatti akka nu hubatan akka asuma ibsuu barbaada. Inni guddaan falli maalii ka jedhu falli tokko akka Oromootti Oromoon wareegama kana hunda kaffalee qabsoo waggaa dheeraa godhee reef gara aangootti waggaa tokko adda dhufe. Waggaa tokko dhufe kana keessatti wanti inni eegaa ture guddaadha. Waan inni eegaa ture sana hunda deebisu waggaa tokko keessatti jennee nus eegaa hin turre. Garuu dhawaataan yoo xiqqaate mooraa numti Oromummaan akka sabaatti cabe sun
Oromoon saayikooloojikaalii miidhame sanallee ol ka'ee saayikooloojiin isaallee iddootti yerootti guddachuu qabu ture. Inni sila ani kaase sun gaaffiin mirga abbaa biyyummaa, gaaffiin Finfinnee, gaaffiin afaan Oromoo, gaaffiin dinagdee Oromoon hiyyeessa. Kun hunduutuun deebinee Itoophiyaa tokko ijaaruu sanatti deemuun silaa kan waggaa 20-30 booda ijaaramuu dhufuu qabutu isa kana dursee kun adeemsi kun sirrii miti. Akkuma ammaa Hamsaan jedhe irkoo of jalaa fuudhuudha. ODP illee fudhatee badaa nullee fudhatee badaadha kan iyyaa jirru malee diinummaa jara wajjin hin qabnu. Isa kana immoo nullee an hamma of harkaa qabnu kana akkuma obboleessi kiyya Hamsaan jedhe miira keenya to'achuudha qabna. Nu aarsa wareegamni maatiin itti wareegamee har'a kompenseeshiniin maatiin wareegamtoota qeerroo argatan hin jiru. Namni galgalee isaan ilaalee hin jiru. Siidaa hojjechuu, kana gochuu, kana waan biraa hojjechuu irratti xiyyeeffatame jechuudha. Silaa kan irratti xiyyeeffatamuu qabu madaa Oromoo kana at least xiqquma qoorsuudhaaf waa hojjetamuudha kan qabu ture. Inni kun hin taane adeemsi kun ammatti akkuma Hamsaan jedhe kan nu baasu miti. Kana irratti kan mormine. Lakki nu baasa warri jedhanii akkuma keenya kana nun hin baasa jennee nu hin baasu jennee hoggeeta yaada kenninu hin baasan warri jedhan mormuu danda'an. Isa kana yaadaan wal falminee kan nuuf ta'u mooraa Oromoo gabbisnee Oromoo gadadoo fi rakkoo waggaa dheeraa keessa ture kana keessaa baasuudhaaf hundumtuu ogummaa qabnuun bakka jirrutti haa hojjennuudha kan barbaannu. Inni kan biraa inni gaaddisaa hoggansa Oromoo yeroo dheeraa irratti haasa'amee marii adda addaati irratti godhamee keessattuu obboleessi keenya Jawaar baay'ee irratti dadhabee gaafa as ba'u Oromoo hundatu gammade. Na yaadadhaa gaafa Hamsaan hin beekaa ulfoon hundeeffamu qabsoon jaarmiyaaleen Oromoo gargar babba'ee waggaa 20 har'aa ta'a. Waggaa 20 har'aa sana gaafa agoobarri ulfoo jedhamu Asmaraatti hundeeffamu hunda keenya gammadee bakka jirrutti. Wanti sun gamu milkaa'uu hin dandeenye yeruma gabaabaa keessatti deebisanii wal cabsanii jaarmiyaalee sanatti kan wal cabse isaanumatu wal cabse jechuudha. Amma immoo adeemsa keessas OMN keessa gaafa jirrus Minisootaatti yaadattaati. Yeroo sana biyya jirtaa yoollee mataa walitti dhuuf dadhabne luka walitti na'ichaa ture Jawaar. Yaalee yeroo sanattis ituun ta'in isaanumtu walitti duulanii wal cabsanii gargar ba'an jechuudha. Amma immoo inni kun Oromoodhaaf carraa sadhumaan itti fakkaata. Kanaaf biyya keessa jirraa, uummata keessa jirraa, warra yaada akeeka waan gaarii kanarraa dabuudhaaf jedhan warri uummanni biyya keessa jiru kun hundumtuu hundi keenya yoo jirra waan ta'eef dhiibbaa gochuudha kan qabu. Kun Oromoodhaaf furmaata, Oromoodhaaf abdii guddaadha. Egeree Oromoo irratti waan ifaa ta'e tokko as fida jennee waan abdannuuf hundi keenya iyyuu gargaarsa gochuudha qabna. Haa milkaa'anii egaa walumaa gala yaada kootuun xumuriin dura carrasii kan yaadaaf ulfaat garkan jedhu Hamza waan dammaqaan faan jedhanii waa'ee tokkummaa Oromoo irratti buufte gaaffii dhumaati tuni. Amma biyya keessatti kuwaasii waan gara Oromiyaa darbatan fakkaata. Warri nu darbate ala taa'ee ibiddi nu bobeessu nu uwwifata. Dabalataan akkuma itti bineensa hedduu nu laaluu jira. Maqaa Oromiyaa balleessuuf uummati Oromoo akka namijjees propagaanda gurguddoo nurratti hojjetamuu jira. Uummati keenya gaaffii qabirra gaaffii gaafachuun mirgaa sabaaf sablamii waliin jiraatu amantaa manneen amantaa wal kabaju danda'u tokkummaa fi cimsate warqee jirti surratti adiqoo akka jaarsaallee yoo haasofta akka abba gadaallee tattaata gorsitti. In tattaataallee miti gadaan na keessa jirti. Gadaa osoo yuuniskootti hin galmoofne dura waggaa 15 dura barzidee kabajuun qabnu jedhee biyya alaatti jechuudha. Dabballee giraajuweeshin jedhee hiriyyaa isaatii wajji mucaa kiyya kan gafaa jechuudha. Ulfaadhaanus akka hin kabajne barzidee. Inni nagattanii duuba akka sirna gadaatti caasaan barumsaatu akkas ta'uu qaba kan jedhu kaampeen godhaa ture. Waggaa 15 duraa beekiyya. Duuba wanni gadaa kun akkaan jajjabdu. Oromoon ammallee aadama durii qabu saniin traditionally akkasii jira malee waan moderni ta'e wajji wal simsiisee ijaaramee hin jiru. Qeerrommaan amma baanu turiyyuu hoo jechuu yoo taane malee ijaaramnee hin jiru. Kan uummanni Oromoodhaa bal'aan haa dhaga'u. Federeeshina qeerrootu ijaaruu danda'ama. Sadarkaa Oromiyaa guutuutti jechuudha. Hooggansa isaan barsiisuun barbaachisaadha. Caasaa jiru hunda keessatti godinoota Oromiyaadhaa kan jira hunda keessatti mootummaa. Alternative mootummaa jechuudha.
Kana jechuun ilaa fi ilaameedhaan karaa sirna demokiraasiidhaatiin akka baakaapitti kaachuun barbaachisaadha. Amma muummichi ministeera rabbiin godhanii yoo kan wareegamu taate yoo wanni wayii kan dhukkubsatu taate olterneetiifni uummanni bal'aan jaalatu eenyu fakkeenyaaf qeerroon jaalatu eenyu Jawaar walitti naafuun barbaachisaa miti. Inni agartayyu abbootiin gadaallee lip sarvisii walii kennaaf fakkeessaa iskiriin irra mul'achuu dhiisanii abbootii gadaa bu'aan jiru marga jiidhaadhaan isaan qabadde iskiriin irra mul'atanii fakkeessoo osoo hin taane poolitikaa keessa seenuu hin qaban. Kana jechuun mirga uummataatiif hin falmatan jechuu miti. Haqa irraa dabuu hin qaban. Haqa irraa yoo ka daban taate balaa guddaa. Abbootiin gadaa ijaaramanii hayyoonni siinqeedhaa ateeteen ijaaramte qeerroo fi qarreen ijaaramanii caasaa jiru hunda keessatti godina hunda keessatti lootuu galtee ofirraa dhoorguu danda'u qaban. Poolitikaa qofaa hojjechuu osoo hin taane poolitikaan ikoonomiin keessa hin jirre. Poolitikaan abbaan biyyummaadhaa keessa hin jirre poolitikaadhaa miti siyaasaadhaa miti. Uummanni hiyyummaadhaan dhumaa jira. Uummanni beelaa fi dhukkubaan dhumaa jira. Kana hunda ijaarsi uummataa giraasruutii irraa jiraatee namoota dantaa Oromootii fi dantaa dhugaa irratti morman ofirraa dhoorguu danda'uudha qaban. Caasaan gajjallaadhaa haga gubbaatti uummanni bal'aan ijaaramee diinagdee ofii ardaa ofii tiifachuu qaba. Nagaa ofii eeggachuu danda'u qaba. Dhugaa irratti wal qabachuu danda'u qaba. Iyyallee walii dabarsuun barbaachisaadha. Iyyaa maqeerroon baatetun iyyuu bu'uura tolfatee qaceellotti gad dhaabbachuu danda'uudha qaba. Sanbooda jaarmiyoonni siyaasaa Oromoo yoo ofiif tolte mi'aayii yookaan immoo dhaqa jedhee si darbaa. Uummanni Oromoodhaa waggaa dheeraadhaaf obseefii jira. Nulleen waa hedduu keessa qaxxaamurree agarree jira. Wanni ol sobnu takka illee hin jiru. Firaagmenteeshina hedduu caccaba hedduu ture. Caccabni kun immoo hamilee ilmaan Oromoodhaa cabsee jira. Wareegama guddaatu itti gumaatan. Yoo isin akka jettan kanatti agoobarayyuun barbaachisuyyuu paartii tokko ta'anii olterneetiifa ta'anii gabba'u. Aangoo barbaadanii aangoo ministeerota adda addaa walii haa qoodanii. Abbaan gadaa tokkochuma bulcha. Muummichi ministeera tokkuma bulcha. Carraa Dr. Abiyyi fillee akkuma kenninetti ji'a 7 kana haa kenninuufi. Akka demokiraasiitti yoo qawweedhaan nu doorsisan malee. Akka demokiraasiitti waltajjii walabaa sun waltajjiin bilisummaa sun kan namni qawweedhaan wal doorsisu osoo hin taane dandeettiidhaan wal bulchuu danda'u haa uumamu. Waltajjii akkasii uumuudhaaf gamni hundinuu miira ofii to'atee consciously itti yaadee walirratti propagaandaa oofuu dhiisee akkuma hiriirri haa dhaabbatu nageenya haa bu'amu jedhamu san olollinii fi abaarsi adda addaa dhaabbatee gama hundaanuu dhaabbatee ilaaf ilaametti deebi'uu danda'uu qabna. Paartiin Oromoo illee jabaattee falaasama muummichaa jibbanii ida'amuu san jibbanii olterneetiif haa fidanii ani yaada addaa qaba isaanirra. Ida'amuu falaasamni sun muummicha ministeeraatti fideemi. Muummichi ministeeraa sun haga bakka bu'aan paarlamaadhaa dhufee murteessee fudhatutti ilaalchuma ofii fidee kunoo kana fidee jiree haa dhiyeessu malee murtiin muramee jira yoo ka dirqiidhaan dhiibbaa godhan taate malee. Ammoo paartileen Oromoo fi hayyoonni Oromoodhaa waan addaa waan Oromoo baasu waan kanaan mormu gaffiduu danda'u. Arrabaan ta'uun qabu. An akka ilaalcha kiyyaa jechuudha. Yaada olterneetiif finneeti mo'achuu danda'u. Akkasitti nama baasa. Yoo demokiraasiin dhugaa jiraate akkasiin deemna. Jaarmiyoonni tokko ta'anii haa deemani. Yoo diddan immoo sooshaal miidiyaa irratti torbaan irraa waan akkasii barreessee ture. Yoo diddan obboleessa kee Jawaariin yaada tokko irratti wal dhabna. Irran deddeebi'a. Yaada wal dhabnu kanatti minimaayiz goonee paartii nuu dhaabii jennaan. Paartii addaa ka olterneetiifaa yoo jaarmiyoonni didan jechuudha. Sagalee qabaameen qeerroonni deeggarteemi uummanni bal'aan ni deeggaraami. Laanniisu. Aangoo asiillee hin barbaadu. Volunteerlii election manajara isaa ta'ee tiima kiyya ijaaree akka inni mo'atee muummicha ministeeraa ta'uu ni danda'a. Broadcast authority na gurgurtaa. Akka gaarii. Kana wanni isin jedhu asiin fi Awustiraaliyaa keessattuu dorgomee jira. Dorgomeera. Mootummaa Awustiraaliyaa keessatti. Elekshiniin akkamitti deemaa mirgaaf dirqama uummanni akkamitti beekuu qaba. Uummanni ofii mirga ofii beekuu qaba. Eenyuun filadhaa beekuu danda'u qaba. Eenyuuf harka baasaa beekuu danda'u qaba. Akkanuma dibbeedhaa deemu mirgaaf dirqama isaa uummanni bal'aan illee beekuu danda'u. Saati qabnu tarifachuu jira gorsa amantaa wal qooduu dhabu irratti naannoo Oromiyaa naga godhuu irratti gorsa gabaabaa gorsaan kan guutuu yaaladhe tadaabe. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon takkaa rakkoo amantiidhaa qabaachaa hin turre. Alagaatu keessa deemee rakkina adda addaa uuma malee. Akka aadaa Oromootti illee sirna gadaatti illee
ilmi namaa kabajamaadha. Ati ilaalcha kee yoo qabaatte daa'imni xiqqaan illee caayaatti gaaddisa bahe kabajaadhaan abbaa gadaa waliin taa'uu danda'a. Garuu immoo hundinuu bakka ofii qaba. Inni agartayyu bakka ofii qaba. Bakka ofii san kabajee namni olola adda addaa oofu dammaqqiidhaan ofirraa eeguudhaaf ijaarama reefuu sanitti sii deebi'a. Ijaaramtee ardaa kee yoo teessite kiristaanni anamma abbaan kiyya durii yeroo ijoollummaa ganama madrasaa deema. Sa'a booda immoo yeneetan nu barsiisa. An afaan giizilleen beekaan akka dhabeetta afaan amaaraa qofaa miti. Dhugaa siin jedhama. Namni Oromoo hagas takka danda'a. Hagas takka intigritii qaba. Ammoo pikchara biraa suuraa biraa nu kaasee Oromoon akkasii jechuun warruma nafxanyummaa baratee fi dhiiga namaa xuuxuu barate santu meeshaa nu godhatee nutti fayyadamuu qabu. Amantiin hundinuu kabajamaadha. Oromoon daayivarsitii akkasii qabdi wal dandeenye as geenne ammallee akkasitti dammaqsuu akkasiitiin deemuun barbaachisaadha. Midhaan du'aa fida damsa. Fuulduraaf maal yaa damsa Booranaa guddoo durii loltaa reediyoo daandii akka tanteetan guddoo jaalatanii guddoo gaafatan. Reediyoo namzaa maal taate isi wanni oonlaayinii illee inu guura jedhe namni gaafatullee kadhama. Amma ya deebite wayillee ayyuu agartanii agorsiisan ya duuba deebitan. Maal fuuldura wanni ati yaatti tanaan fixan. Tanaan fixannallee duuba amma waan amma dhaabnaan jette kana. Irbuus saati qabnu. Wanneetti kana waanuma gabaabatu tokko jedha. Wanni an jedhu jedhan barri nu keessa jiru bara wal sodaachisnuu miti. Gaafa dubbii siyaasaa fi dhimma uummata keenya keessa seenuuf murteessine du'a ofirra murteessine jirra. Du'aan nuun sodaachisina. Sibiila nutti hin qabina. Nu hidhuuf wanni hin jedhina. Nu ammallee qophii ammaan taruu fuutanii na hiitan takkarran kaawwadhu mata keewwan dhooftan saba kanaaf. Haajaa isaan qabu. Ammoo balbal kan dura du'ellee du'aaf qophiidha nu. Du'aan dhiirri nuun sodaachisu. Tanaafi du'aan namni hin sodaachisina. Dhiira wajjin taa'aasaa yaada qabdan kennadha. Yaada kennadha nuun jedha yaada kennin kennanna. Armarra shugguxii na qabdullee mata kiyyoo na qabdellaa yaada kiyyan dhiisan. Si sodaadhe. Kanaaf barri kun bara Oromoo wal sodaachisuu miti. Wanni amma jawaarra xaggaamame kun waan akkanaati. Teennee wal haasofnu. Yaada argite kanarra ni qabna yoo jenne yaada haa dhiyeeffannu. Malee nuun sodaachisne jenne. Taa wanni argite dhimma amantii fi gadduma warri diinaa waan kana hojjeta. Oromoon kaayyoodhuma kanan qabu. Oromoon argite yaaduma kanan qabu. An haadha abbaan kiyya amma ammallee kiristaana. Ortodoksii manbetaskaana dhaqani. Anattu keessaa islaan. Obboleewwan kiyya cuunuu akkan warra ammaan godhaa ajjeesan haadha abbaa kiyya ajjeesan obboleewwan kiyya ajjeesan hin jirtu Oromoo yaaduma akkanaatu hin qabdu shiira diinattu keessa jira ammallee Oromoon kan eeggachuu qaba guddaaf xiqqaa waan kan eeggachuu qaba keekaan immoo ka gandaan nu qoodu ati Booran ati Guji ati Arsii kun inni kun siin ilaallatu keessa cal hin taatu Oromoon bakkuma tokko doonee awwaalamna. Oromummaaf qabsaa'aa jirra malee Booranaaf Arsooma fi Wallaggaaf Shawumaaf qabsaa'aa hin jirru. Oromummaan kufne Oromummaa keenya qabannee lafaa kaana. Malee dhimma gareef amantii wal qoodu Oromoon hin qabu. Kaayyoon kun kaayyoo diinati Oromoon irraa eeggadha. Waan keessa dhabamne waan miidiyaa sanii hagardaa ala turre ammummoo itti deebi'uuf jirra. Miidiyaa ibidda bobeessu ka dhugaa saba keenyaa ammallee ka dubbatu. Ammallee karoora qabna karoora keenya xumurannee jira hojii seenuuf jira dhugaa saba keenya eenyullee sodaannee osoo hin ta'in Oromummaa argitee kaleessa diin alagaan itti nu cabsuuf har'allee karoora baafatee deemu kan cabsuuf irra aanuudhaaf sagalee saba keenya ta'uudhaaf ammallee qophii jira. Gaazexeessa Oromoo midhaanii torka duraanii Abdammaqa Nagaata amma dhufteedhaan dhiyootti OMN irra wallaal argaa dammaqaa Dammaqa showin dhuftam argaan dammaqaa sun waan isiis mir bahu malee akkamitti dootu wanni sun galatoomi ani waa laman jedheetan xumura tokko waa'ee tokkummaa Oromoo irratti lammaffaa warra ODPtiin waa dhaamuu barbaada. Inni guddaan har'a qabsoo kana sii keenya qabsoo bittinna'e walitti qabnee waggoota 5 arfan darbe kana injifannoo asirraan geenye tokkummaa Oromoo deebisuu keenyaan. OMN wanti guddaan hojjete tokkummaa Oromoo deebisuudha. Kanaaf uummanni Oromoo ammallee wal jala deemuun gaafa diigamne gaafa nuun gargar baane cabuu keenya beekuu qaban. Kanaaf tokkummaa irratti bakka jirrutti godinaan amantiidhaan hojiidhaan
bifaan odoo addan baane Oromummaa irratti hundoofne tokkummaa keenya jabeeffannee yoo deemne bakki yaanne galma keenya odoon geenye abadan hin hafu. Kabira muummicha ministeeraa dabalatee warra ODP'tiif kan hin dhaamu fakkeenya Mallas hin kaasa. Mallas gaarii ta'ee miti. Mallas warra kaaniif diina. Oromoodhaaf diina. Ana ajjeese kan namoonni godhe. Tigraayiif garuu mootii isaaniiti. Hanga har'aayyuutti sagadaa jiran jechuudha. Paartiin saba isaa qabate, paartiin eenyummaa wanni isaa irratti jabaatee hojjete abadan gaafa kufellee uummata isaatti baqata waan ta'eef isa kana beekuu barbaachisa jechuudha. Namni biyya bulchaa jirus muummicha ministeeraa dabalatee eenyuun of jalaa laaffisanii eenyuun ofitti qabachuuf deemuun sun abadan isin hin baaftu gabaabumatti. Mallas irraa waa baradhaan jedha. Mallas irraa waan gaariin baratanii garuu ishee kana fudhata jechuudha. Amsa waariyoo. Dhumarratti waan tokko jira. Egaa adeemsa waggaa tokkoo keessatti bu'aa bahii keessattuu maatii gatanii jireenya gatanii saba keenyaaf of kennine hanga ammaa hojjenne jirra. Isa kana keessatti uummatan galateeffachuu barbaadu jiran. Keessattuu warra uummata keenya warra abbootii qabeenyaa warra guyyaa guyyaan na jiraachisaa turan maatii kiyya warra hangatee dhufee na jiraachisaa turan isaan kana uummata miidiyaa kanatti yeroo jalqabaatiif har'a waggaa tokkoof booda waan hin baheef isaaniin galateeffachuun barbaada. Warra ODP'tiin immoo waan hin jedhuuf akkuma jarri lamaan dura jedhan garbittiin gargaarsa argatte majii oksitii jedhan sana nama sin gargaaru ofirraan fageessiina isinillee mooraa Oromootti deebi'aa jechuun hin barbaada. Eegina deebiftee OMN maal jettaan OMN nurra waartee nu dhiifte baate nu deebi'uuf dhiifamnu gaafattee nu deebi'u kan deebi'u. OMN mana kiyya gaafan itti seenes faayidaadhaaf hin turre qabsoo Oromoo akkuma dura jalqaba ibse waggaa dheeraa keessa ture sana isuma milkeessuuf yeroo waayila kiyya keessattuu aan riipoortaraa gulaalaa olaanaatii waa hedduu taaneet hojjetaa turre yeroo sanatti jechuudha of kenninee jechuudha. Haalli biyya alaattis dabarsine haalli nutti toleetu kan dabarsaa turre miti. Guyyaa kana ani hojiidhaaf gara Jarman deeme har'a saatalaayitii irratti wanti darbu guyyaa kana fe'uu waan hin qabuuf dhabee eessa deemuun qaba jedhee baabura keessa bakka uummanni itti wanni ta'u keessa warra zabanyaa kadhee baabura keessa taa'ee bulee sagantaa tamsaasaan ture OMN jechuudha. Sun wareegama kan itti kaffalleef qabsoodhuma Oromoo milkeessuuf waa hedduu rakkoo hedduu keessa dabarre jechuudha. Innaa kanaaf OMN ka jabeessinee fuulduratti kana caala gireesii inni biyya alaatti yeroo sanatti keessattuu qabsoo Oromoo keessatti ijaaf gurra ta'ee halkanii guyyaa nutu OMN hin godhe beeki. Kanaaf bakkuma sanatti ammas deebinee akkuma siin jedhe aniif sa'ati waayila ta'uuf deemna sagantaa hardi tokkiin nan deebi'a yeroo gabaabaatti walii galleerra hoogganaa OMN Jawaar wajjininis warra kaaniin wajjininis mari'annee xumurreerra yeroo gabaabaatti nan deebi'a kanuma siin jechuu barbaada. Abba seera siin jedha ati beektaa akka seeruun murta. Murtii tati tayyee abba seera nama maqasii baase ati maal jetta fuuldura maal yaadda amma ajaa'ibuu murteeffatte yoo citizenship ala kan dhiisuun feetu. Amma waa dudduuba dhiibuu feeta. Waan gara duubatti isin deebisu haga dhufee gargaarsa uummataa irraa duubatti deebi'een beeku. Gara civic organizationii amma dura yoo dhageette kan hin beeku gurmuu tumsa lammii waan jedhu as keessatti bu'uureessinee turre shoora guddaa taphatee jira. Publicly miidiyaa irratti ba'uu haa baatu malee sunis ni jira. Waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee afaan Oromoo irratti piroojeektii guddaa qabna. Piroojeektii kanarratti mootummaan Shimallis illee haa galatoomu pirezidaantiin keenya waan guddaa irratti isin gargaara jedhee jira jechuudha. Ammallee pirezidaantii keenya ta'a akkasumatti itti fufa ulaan cufinaa nurraa banaa jechaadha jirra. Including kantiibaa yookiin immoo mayeera magaalaa kanaa jechuudha. Har'a hogguu piroojeektii tokkoof waan tokko gaafannu kan carraa dura argataa jiru naftanyootuma kaleessa nu gabroonfataa turan guraagatuma mallaqa qaban jechuudha. Abbootii qabeenyaa kapitalistii muraasa uumuu osoo hin taane uummanni Oromoo biyya keessaa fi alatti carraa san argatee biyya misoomsuu irratti hojjechuu danda'u qaba. Kun kan hundi kan ta'u yoo nageenyi jiraate nagaa kanatti deebi'uun gaariidha. Hojii uummataanii hojjannaa taan yeroo biraa walitti deebina amma yeroollee waan hin qabneef hedduu galatoomaan isiniin jira.
Yafitan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii ardaa gaazexeessitoota dabalataan ammoo aktiivistoota Oromoo waliin goon kan fakkaatu ture. Dhiyoo tanaa waan biikeessa ta'e wal qabatee namoota gargaraa yaamnatti taasisan turre arda ammoo namoota addaa akkisanii dhiyeessin abdii qabna. Dammaqa Nagaasaa gaazexeessaa OMN Kaduraanii, Hamza Booranaa daayirekteeraa fi gaazexeessaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo beekamtuu onlaayin irra Hamza Waarii ammoo aktiivistii Oromoo cimaa gaazexeessaa illee bara. Itti dabaloo haa kennuu firiisa. Amaanii keessaa naan. Gaazexeessaa isa illee yaayyuu qofa dhabe. Horaa bulaa deebana jennaa torbaanti akkanuma guyyaa dhiyoo keessa keessummaa gargara qabannee yaa'an waan nu daawwattaniif galata argadhaa jennaan guyyoo waa robba jirma ture nagaatti ulfaadha. 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 Galatooma.